Nagaa keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif baay'atu. Akkam jirtu jaallatamoof kabajamoo daawwattoota Hope Channel Itoophiyaa. Qophii roga jireenyaa irratti yeroo darbe maatii seenaan isaaniis lakkuu jireenya isaaniis lakkuu ta'e isiniif dhiyeessinee turre isa istuudiyootti ka wajjiniin haasofne alatti har'a immoo maatii guutuu wajjin gara mana isaanii deemnee jireenya isaanii irraa waan barannu isiniif dhiyeessuuf qophiidha. Isinis nu wajjin ta'aatii gara maatii keenyaatti nu waliin seenaa. Ulfaadhaa. Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa isiniif baay'atu. Akkuma jalqaba isiniif himee ture har'a mana obbo Abbayyaa Ifaa fi obbo Abbashuu Ifaatti argamu. Akkasuma aadde Muluu Guddataa fi aadde Caaltuu Duumessoo maatii isaanii wajjiniin mana isaaniitti argamnee eebba isaaniirraa qooddachuuf asitti argamnee jirra. Isinis nu wajjin turtanii akka eebbifamtan shakkii hin qabnu. Kutaa sagantaa keenya isa jalqabaa keessatti obbo Abbayyaa Ifaa fi obbo Abbashuu Ifaa istuudiyootti argamanii seenaa isaanii, bu'aa bayii jireenya isaanii, ol ka'iinsa isaanii, gabbu'insa isaanii, qormaata isaanii, injifannoo isaanii hunda nutti himanii turan. Har'a immoo afaan maatii irraa immoo dhuga ba'iisa jiru dhaga'uu barbaanne mana isaaniitti argamneerra. Isinis akka nu wajjiniin mana isaaniitti argamtaniirtan shakkii tokko hin qabnu. Gara sagantaa keenyaatti isin dabarsina. Maatiin kadhannaa malee hin ijaaramu waan ta'eef obbo Abbayyaan hangafi kadhannaa nu godhanii nu eegalchiisu. Gara kadhannaatti darbina. Nu waliin turaa. Yaa Waaqa Abbaa, yaa Waaqa Ilmaa, yaa Waaqa Hafuura Qulqulluu sadan tokkichaa si galateeffanna gochaa nu gooteef uumamarraa kaaftee wal faana nu jiraachiftee kunoo waggaa hedduudhaaf nu eebbistee isa kanaaf si galateeffannaa teessoo keetti galanni bara baraa siif haa ta'u. Yaa Waaqa Abbaa nu eegdee nu soortee bu'aa bayii keenya keessatti nu wajjin taatee kunoo har'a immoo yaa Waaqayyo fuuldura keetti lama taanee jalqabnee maatii kana hundumaa horrees fuulduratti dhiyaanne kanas malee kan godhe hin jiru kan gochuu danda'us hin jiru. Isa kanaaf si galateeffannaa galata kee kan urkaaffachuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Yaa Waaqa Abbaa amma immoo sagantaa kanaa maqaa keetiin ni jalqabnaa hamma xumuraatti nu wajjin ta'uun jaalala kee nuuf haa ta'u. Namoota addana jiran hunduma keenya nu eebbisee bara hamma baraattis nu wajjin jiraadhu. Warra mootummaa kee waaqarraa dhaalu keessaa immoo tokko akka taanuuf akka qooddachuu dandeenyuuf ati nu gargaari. Hafuura kee qulqulluun gidduutti argame nu geggeessi maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin. Aamiin. Galatoomaa Waaqayyo sinaa eebbisu. Akkuma jalqaba caqasuuf yaale seenaa bal'aa obbo Abbayyaa fi obbo Abbashuu wajjin istuudiyootti yeroo dheeraa wajjin dabarsineerraa kutaa 1, 2, 3 kan ta'u sagantaa keenya irratti hordoftoonni keenya daawwachaa jiru. Inni abdii qabna. Akka nuyi mata duree kana walii wajjin qabaannuuf ka sababa ta'e inni jalqabaa kitaaba kana barreessuu keessanii yeroo dhiyootti kitaaba kana gabaarra oolchuuf jirtu. Kitaabni kun wal'aansoo cichoominaa fi milkaa'ina warra lakkuuwwanii irratti xiyyeeffata. Warri lakkuu kun egaa waggoota 62f walii wajjin achiin dabalates immoo waggoota 20moota gara 20f isaa ol ta'an immoo maatii wajjin hammarraatti tokkummaadhaan jiru. Kanaan jalqabna har'a egaa har'a kan sagantaan keenya kan inni irratti xiyyeeffatu waa'ee maatiiti waan ta'eef gaa'ila irratti xiqqootuun dudubbatiniin darbinu. Obbo Abbayyaa fi obbo Abbashuun gaa'ila dhaabbachuufis warra lakkuu barbaadaa turanidhanii garuu warra lakkuu miti kan isaan wajjin gaa'ila dhaabbatanii. Mee waa'ee sanaa nu yaadachiisaatii dhabdanii as deebitan immoo attam yaadi Waaqayyoo kun. Kanarraa kaanu akkuma hangafaa quxisuutti sinumti walii dabarsaa. Haa ta'u galatoomi. Gaa'ila dhaabbachuun kaayyoo keenya keessaa tokko ture. Tokko ta'uu qofatu hin ta'in iyyuu immoo isa guddaa ture. Nuyi
gadameessa haadha keenya irraa jalqabee tokkummaan keenya cimaa waan tureef akka gara fuulduraattis gargar hin baaneef gaalee dhaabbachuu fuuldura irratti mari'achaa turre yaada keenya keessaa attam akka aadaatti lakkuu fuudhuun hin danda'amu kan jedhu maree keenya keessaa isa tokko ture ijaanis barbaadaa turre. Haa ta'u malee argachuu hin dandeenye. Yommuu yuunivarsiitii 6 kiiloo seennu ijoolleen lakkuun tokko isaan immoo fixanii ba'aa jiru turani. Garuu nu hangafusi gaafa agarru utuu quxisuu keenya yookiin hiriyaa keenya ta'aniiti warri kun nuuf ta'uu hin danda'u kan jedhu kaafnee irratti mari'achaa turre. Akka nu yaadne nuun taane lakkuun arganne kanaaf inni taanu maani naannoo keenyatti kan duudhaa keenya beekan kan nu walii galuu danda'an kan tokkummaa keenya nu eeguu danda'an kan walii wajjin nu jiraachisuu danda'anii fa'iidha kan jedhu irratti xiyyeeffanne kanumaan gara filannootti gallee yommuu gara filannoottis gallu kunoo waggaa 21 fuuldura warraa keenyaa nu bitaaf mirga jiranii wajjin amajjii 30 1996 gaalee dhaabbachuu dandeenye. Waggaa 21 boodas kunoo ijoollee horree guyyaa irraa waluma faana mana tokko keessa haala tokkoon walii wajjin jiraachaa jirra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo galataa. Waan itti dabaltan qabdu obbo Abbashu. Akkuma ammaa obboleessa koo dubbatee ture yommuu dura gaalee dhaabbachuudhaaf karooratti seennu ulaagaan keenya gurguddaas ture baay'ees ture. Inni tokko kana keessaa maastersii erga qabannee booda gaa'ela ijaarranna kan jedhudha. Inni kan biraani wanti bifaan wal qabatee qooqa beekuun wal qabatee aadaa wal qabatee jirullee jira. Sadarkaan barumsaallee jira. Lakkuu fuudhuufillee yaada qabna turre. Lakkuudhuman fuune malee karaa biraa hundumtuu nuuf milkaa'ee gara gaa'elaatti seenneerra. Gaa'ela sana keessatti immoo akkuma argitan kana ayyaantuu taaneerraa ijoolleedhaanis qabeenyaanis eebbifamneerraa Waaqayyoon galannaa ga'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seenaa waggaa 62 akka dhuunfaa keessanitti seenaa waggaa 21 akka maatiitti kun milkaa'ina guddaadha. Waaqayyo galata guddaa argatu. Faarfannaa tokko maal faarfannare kanaan ol qabsiifne adeemsa amma kanaa keessatti Waaqa nu gargaare kana faarfannu mitiire faarfannaa keenya jalqabna. Isheetiin buutee dachaa sanaa akkamitti irraanfadhaa bara sanaa. Isheetiin buutee dachaa sanaa akkamitti irraanfadhaa bara sanaa. Hundumtuu narraa goree waa'ee koo Waaqayyo sinaa eebbisu. Really mandara Abbuu jedhamtu mandara xiqqoo tokko keessaa ka'anii magaalaa Finfinnee keessa achirras darbee haga biyya Indiitti biyya hojii keessaa immoo amma sadarkaa
hojii mataa ofii banachuutti hamma konkolaataa kiraa konkolaataa hojjechuutti hamma mana barumsaa dhuunfaa namoota baay'eef biddeen baase banuutti waa baay'ini isinirra dhuftanii karaa salphaa miti. Egaa dhugaadha faarfannaan keenya kun Waaqayyoon hin madaaluuf malee faarfannaa keenya kanaan adeemsa sana yaadachuuf yaalleetu meegaa gara tapha maatii keenyaatti haa deebinu. Kolfuunis hin danda'ama, boo'uunis hin danda'ama. Sagantaa har'aa keessatti wanti nama dhorku hin jiru. Obbo Abbayyaa Marraan jalqaba Aadde Muluu wajjin mana dhaabbattani. Aadde Muluu Guddataa wajjiniin mana dhaabbattanii attamitti wal bartan bara sana silkiin jira? Xalayaa walii ergitan moo maali? Akkitti moo firaani? Akkatti yeroo sana wal baran hin beeknu gaa warri si'anaa olii bilbiluu danda'u haala adda addaa irratti wal argu. Kan keessan akkami? Meesa nu yaadachiisaati yeroo bobbashuufaatti sin darbina waan kun isin hanqattu. Waaqayyoon guddaan galateeffannaa. Guyyaa har'aa geenye kana haasa'uu dubbachuu danda'u keenyaaf hundumaa kan jalqabees kan raawwates Waaqa abbaa keenyaati waan ta'eef Waaqa keenya duraan dursee nan galateeffadha. Amma gaa dargaggoota ijoollee baay'ee qabna. Haasuma kan jiranii haasumatti kan jiranii haasaa kanarraa isaanis waan baay'ee hubatu yaada. Yeroo dargaggummaa keessa wanni cimaan baay'isee dargaggeettiin irratti haasa'anii waa'ee fuudhaaf heerumaati. Nus yeroo sana kaayyoo keenya kan biraa irratti yoo haasofne iyyuu irra caalaa gara fuulduraatti mana akkamittiin dhaabbannaa nama akkamii fuunaa kan jedhu waliin mari'anna turre. Nu lamaan qo'ootu hin ta'in hiriyoota keenyas hin mariisifna turre. Kanaaf haal tokko gara Gimbiin deemee hiriyaa koo tokko wajjin isa biraan buleen ture. Otuu waa'ee fuudhaaf innis hin fuune waa'ee fuudhaaf heerumaa haasofnu maa inni ulaagaan nyaatii fuudhaaf qabdu jennee wal gaafanne. Ulaagaa sana kaafnee yommuu haasofnu ulaagaa kee kana kan guuttu mucaan tokko jirti. Annan beekaa abaluu jedhamti. Wal baruu barbaadde wal si barsiisuu nan danda'a jedhe. Akkanatti nuti hin ta'in mee calmadhiiti ani Finfinnee nan deema. Dhiyootti iyyuu Finfinneen dhufti jedhe. Ati xalaatti na ergii jedhe. Xalaatti na ergii yommuu isheen xalaa fiddee natti laattuun maal ishee akka isheen fakkaattu nan ilaalaatiin jedhe. Yeroo muraasa booda utuun Finfinnee jiru bilbilli tokko naa bilbilame. Yommuu bilbilli naa bilbilu kottu xalaa qabdaa. Kottu xalaa fuudhu filwaa mana waldaa Adventistii achi dhannaati sanbata ganama barii achitti nu eegii xalaa qabda xalaa kottu fuudhu naan jettee adaadaan ishee tokko kan wasilli ishee kan fuudhee naa bilbilte. Anis na yaadadhee yommuu sana akaakiidhaan hojjetan ture akaakiidhaa ka'een filwaa deeme. Adaadaa ishee fi ishees wal faana nan argee amma yoonaa wayyaa isaan uffatan haalli isaan keessa turan sammuu koo keessaan badu filwaanuma fuulduratti filwaanuma mana waldaa Adventistii fuulduratti xalaa koo harkaa hodheen ijaan rukuteen waan tokko dubbanne ofirra galagalee gara akaakii deeme. Akaakii deemeen ani achitti waaqeffadhe gaafa sana. Eeganii Adventisteetti cuubamee waggaa tokko booda jechuudha. 86 bara 1986. Yeroo xiqqoo booda kan isheen miizee taateef mucaan tokko jirti. Obboleessi ishee immoo sababa miizee sana wal baranii mucaa obboleettii isaatiif muluun miizee taatee turte waan ta'eef fira ciccimoo qabnaa kottu jedhee innis hin beeku akaakii na bira fudhateef. Kuni kaayyoo Waaqayyoo ta'ee yaada achumaan walitti dhiyaachuu jalqabne akkuma obbolaatti deddeebinee wal gaafachuu jalqabne suuta dura akka obbolaatti suuta walii wajjin haasa'uun jalqabame wal kaadhimfachuun jalqabame waggaa kurnansaatti bara 1996 amajji 30
gaa'ilaan xumurame har'a ijoollee wajjin horree kunoo ta'anii gaggeeffachaa jiru warri akkuma keenya yeroo sanaa tarii hinaasa ulaata qobaatti yaada hin beekamu akka kanatti wal barree kunoo wajjin namni ijoollee wajjin horree jiru. Waaqayyo sinaa eebbisu adeemudha. Eegutu gaaffii sana kaase laata jalqaba namni yaaduma ijumaan irra kutee deemeedhaan malee hunda isaa nutti himnee isinis dhugaa jirtu nutti maatii guyyaa sanatti akkamitti yaadattu yeroo jalqabaa sana wal arguun haalonni akkasii kun hin ulfaatu. Inumaayyuu isin immoo maatii wajjin dhuftanii mee waan sana wajjin kan wal qabatu nu yaadachiisaati. Egaa guyyaa jalqabaa maal jettanii akka jalqabdanis yoo nutti tolan irraa barachuu waan barbaannuuf. Waaqayyoon guddaa godheen galateeffadha. Waaqayyo samma kana nu eegee nu wajjiniin asiin nu geessise waaqayyoodha maleetu nama ta'eeti hin danda'amu ture. Waaqayyo nu geggeessee hubanaan nu geera. Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Akkuma manni jedhee dhugumadha. Gaafa ani waan isaan beeku garuu xalaa sana itti kenni abbayyaatti jedhanii silkii isaa tsaafanii adaadaa kaneessuma kootiidha. Haadha manaa isaatu dawwaleetii isa waamee innis dhuguma fulwaan dhufe gaafa manni dhufu gaafa isaa argu nanneenis ituma waan tokko hin ta'in jechuudha. Achumaan Daani'el firri keenya tokko jira isatu kottu anneetii inni hin beekudha akkuma inni sila dubbate annee dubbisna jedhee ishin jedheeni anis isa duukaan naqee ituma akkasitti deddeebi'aa jirru achuma keessa yaadaan gara akkuma abbayyaan tarkaanfii jireenyaatti itti gallee jechuudha. Waaqayyoof galannaa ta'u obbo Abbashuu fi Aadde Caaltuu Duumessootti ceeneerra mee attamitti ol bartanii eessatti ol argitanii gaaffii jaalalaa kana yoo dura dhiyeesse mee kana nu yaadachiisa. Akkuma duratti kaasaa turre maaster seerga qabannee booda taansee gara gaa'ela dhaabbachuutti deemuudha isa jenne sanatu dhufeega. Abbayyaaf muluun erga wal baranii bubbulaniiru na eegaa jiru. Ani immoo barbaadaan jira. Kana gidduutti Caaltuun hiriyaa ishee tokko wajjin yuunivarsiitii Jimmaarraa eebbifamteeti biiroo barnootaa qacaramuudhaaf dhufte. Ani immoo yeroo sana itti gaafatamaa tajaajila odiitiif inspeekshinii ta'een biiroo qubaattan qabaa achi keessan hojjetaa ture. Hiriyaan koo tokko warra lamaan dhufan kana keessaa xinnoo ishee kan ariifattu tokkotu jira. Hiriyaa humti Caaltuu ishee hojii wal baranii jaalala keessa seenaniiru. Isaa wajjin immoo ani hiriyaadha. Mucaan tokko jirti ani hiriyaa ishee wal bareera. Ati soo gaa'ela dhaabbachuu fi haasaa turre maal yaaddaa asoosiiftaa laataa naan jedhe. Indee argameetii nan asoosiisan jedhe. Booda natti argisiise. Yeroo sana hin dubbanne. Biiroo barumsaatti qacaramuudhaaf deddeebi'u dhuftee biiroo koo fuuldura qobaatti jira biiroon koo dhaabatte. Yommuu ilaalu har'a illee natti mul'ata akkaataa isheetti dhaabataa turte waan ishee uffachaa turte ija korraan badu. Jiinsii wandaboo dheeraa uffatteeti. Irra keessatti waan akka shurraabaa tokko uffatteeti dhaabatti. Kottuu waame. Homaan jennee biiroo koo seente. Ani immoo biiroo qobaatti qaba waan ta'eef waan hin barbaade haasa'uudhaa fi carraan argadhe. Nan dubbisee haala warraan gaafadhee egaa yoo boris deemteef taanis deemteen beekamu dheen gaaffitti kaase. Baruun barbaade. Gaaffitti kaaseenaan baay'istee suutuma itti na dhaggeeffattee na ficcisiifteeti. Inni illee rakkoo hin qabu. Mana dhaabbachuudhaa fi namni mana dhaabbatee hin hafu. Garuu abbaa koo gaafadhuu jette. Ameen.
Isannan kitaabicha irratti illee ijoolleen koos akkuma haadha manaa kootii abbaa koo gaafadhutu jedhanii natti tola jedheen achirratti tuqe tokko isaa. Achiin qabee asiin qabee ana har'uma ishiinaa jettee akka deemtuuf han barbaade waliin galle. Isheen achuma isuma kaafte sana irratti dhaabbatte abbaa koo gaafadhu jette. Kanaan nummoo akkuma duratti kaasaa turre sana waan qabne tokko galmaan geenyu malee gadi hin dhiibnu baay'een itti cichee gaafadhe baay'ee irra deddeebi'ee gaafadhe haa ta'u malee utuu ishiinaan jedheen akkuma abbaa koo gaafadhu jetteen qacaramtee gara gimbii deemte. Yommuu gara gimbii deemtu Waaqayyo immoo karaa ittiin walitti nu fiduu qopheesse. Mucaan nu lamaanii wajjin baratte waa'ee keenya beektu tokko teelee keessa hojjetti isaaniif immoo fira. Ani kanan beeku dhattee mana isaanii qubatte hamma qajeelcha barnootaa Wallaggaa lixaarraa xalaa fudhattee barsiisummaaf haaruu deemtutti achi qubatte waa'ee kanatti kaafte. Hinaa isaanii waa'ee keenya lamaan haasa'anii nu wajjin sagalee qabdee amma 12tti kan baratte waan ta'eef tokko lamaan beekti isatti kaafte. Akkamittiin diddaati. Hin xuuxan, hin dhugan, hin qaaman, hojii ni jaallatu, barumsatti cimoodha jettee itti kaafte. Amma maal gondu'e? Ani nan bilbilaa fi ati isheenaan nan bilbilaa fi teelee keessa hojjette waan ta'eef bilbila karaa sanaanii bilbila biiroo barnootaatiin na argatti. Bilbila sararaati bilbilichi. Ati moo xalaa barreessitaaf jettee walii galanii naa bilbilte. Ishii naa barreessitu jedhee xalayaan sun utuu torba hin turin na qaqqabe. Xalaa sana keessaatii yaadati kaafte sana fudheera. Garuu waan an sirraa barbaaduun qaba jette. Inni kaan suusiin ittiin qabamte jira hin xuuxxaan nuddaan qaamtaa kana na mirkaneessiidha xalayaan sun tokko kan jedhu. Lammata immoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhatteettaa yoo ta'e na mirkaneessii jette. Noo dura qabneeyyuu waa'ee dhuguu xuuxuu qaamuu hin beeknu. Yesuus Kiristoosiin immoo fudhanneerra kanumaan deebisee barreessee fi kanaaf si'uma fudhachuun naafe. Suma argachuu qofannaa hafan jedhee walii gallee xalayaan barreessee fi amma immoo gara jijjiirraatti seenne egaa. Gaaf tokko walumaan abbayyaa wajjin taanee maatiidhumaan lamaan isaanii wajjin taanee konkolaataa mootummaatiin gimbii deemne waliin mari'anne hoogganaa qajeelcha barnootaa sanaati wajjin mari'anne ani baay'ee walii galla turre waan ta'eef an jijjiirricha siin fixanaan jedhee ani jetan galfadhe inni immoo akka jijjiirraan ishee gara Finfinneetti dhumuuf okeenaan jedhee walii galle gidduuttiin dhuftee gara Finfinnee dhuftee walii mallatteessine akka jijjiirraaf toluuf walii mallatteessine walii gallee jaarsa walii galleetii deebitee deemte waggaa isaatti deebitee dhufte bakka akkuma jedhame arfan keenya guyyaa tokko bara 1996 amajjii 30 cidhi keenya haala kanaan raawwate. Baay'ee egaa akka kanaatti mun ilaalu waaqatu walitti nu fide malee na dhiiftee deemtee turte waaqayyo waan gaarii hojjete ammas kunoo ijoollee keenya gidduu teenye waan kana haasofnaa. Inni jedhee naan eessayyuu hin gaane kunoo deebi'ee numa fida. Waaqayyoof galannaa ta'u baay'ee nama ajaa'ibaa baay'ee isaa kitaabicha irratti ibsameera waan ta'eef akkatti hunda isaa haasofnu hin qabnu. Mee amajjii 30 bara 1996 guyyaa tokkicha cidha tokkicha kaardiin ittiin waamichi waamame tokkicha galmii keessatti cidhi godhame tokkicha deebitanii immoo cidha godhatanii mana tokkichatti deebitanii galtanii akkan kitaaba keessan irraa argetti guyyaa sanatti attamitti yaadattu maatiin lachuu guyyaa seena qabeessa kun anaaf jireenya koo keessatti amajjii 30 bara 1996 akkamitti yaadattu mee gabaabsaati haayilaayitii manuu kenna obbo Abbashuu Marraan jalqaba. Guyyaa dinqii
Egaa dhaabbatuuf tokkoon yoo hoogganame malee akka biyya lafaatti jira jedhee yaadu. Buleessa keenya riyaa keenya tokkotu mana keenya dhufee kaadhimummaadhaan utuu jirru ani amajjii 16tti murteesseera isin hangafa kooti waan ta'eef akka seeraatti isin dursee fuudhuun barbaaduun ture isin hin bubbultanii amma kanan dhufeef kanumaa fi guyyaa cidhaa kana murteessaati itti deemaa ani itti deemaa hin jiraanuun jedhe. Akka rafachuu taane isaan inni si waamne bakka tokko teenye irratti haasawutti kaane ammuma waa'een sagantaa cidhaa guyyaansaa irratti haasamuu calqabame amajjii filanne. Amajjii kan filanne yeroo sanatti manni barumsaa ni cufama waan ta'eef bakka filanne bakka itti hojjechaa turre Abbayyaan itti barsiisaa ture anis wajjin keessa jiraachaa ture Akaakii mana barumsaa Akaakii Adventistii achi filanne. Yeroo sanatti immoo manni barumsaan cufama waan ta'eef hin ta'a jennee yaadne gaafa sana guyyaa murtaa'e gaafa sana bakki murtaa'e gaafa sana qophiin calqaban. Haala kamiin isa jedhu immoo adeemsa isaa erga cidhi keenya guyyaa tokko ta'uu isaa murteessine haalli miinzee akkam harri jaalaa akkamittiin deemu jenne isas murteessine. Karaa dubaraatiin isaan afur waammatanii karaa dhiiraatiin nuyi afur waammannaa shan waammannaa. Miinzanni tokkoffaan kan isaa fuulduraan nu ta'u karaa duwwaan kun tokko ta'ee miinzee tokkoffaa kan jedhamu lammaffaa sadaffaa kan jedhamu akkuma kanatti adeemu jennee walii galle. Walii gallee itti seenne cidhichi akka sabaatti keessa baane inni turre hin babal'ate gara kaardii qopheessutti ceene. Yommuu kaardii qopheessinu immoo akkamiin ni wayyaa isa jedhu irratti mari'anne. Anis kaadhima koo wajjin footoo akkaan ka'u innis kaadhima isaa wajjin footoo akka ka'u footoon sun immoo waan akka waraqaa eenyummaa xiqqoo taate irratti akka maxxanfamu walii galle. Akkuma waraqaa eenyummaa laamineetii taatee piriintii kan taatu akkasitti walii galle. Eessumaan raawwanne bara sana jireenyi haalli maxxansaas rakasa ture. Kaardii tokkoon akka fuunu walii gallee kanaan cidhatti seenne. Cidhatti seennee egaa hin hafu guyyaan isaan ga'e yommuu guyyaan isaan ga'u karaa Akaakii mana barumsaa Akaakii Adventistii faarfattootiin qophaa'anii konkolaataan hin qophaa'ee dhangaanis hin qophaa'ee guyyaan isaa gaafa goggonama nuyi yeroo irraa asifachi hin jallannu beellaminuuf beellamaa sa'aatii 3 jechuun sa'aatii 3 4 jechuun 4 dhufnaa inni itti himnee turre. Isaanis immoo mana tokko akka ba'aniif walii galle. Mana eessuma muluutii akka ba'anuuf walii galle ganama sa'aatii 4 muni faarfattoota keenya qabannee konkolaataa keenya qabannee achi geenyu isaan hin qophoofne turan. Mudannoo addaati waan ta'eef an kaasaa hin qophoofne turanii alumatti eegne egaa sila walii mallattee isin finnee irraa ooti dhiibnee deemnaaree numa eegganne. Numa eegganne. Hin eegganne isaanis sammuu isaan qophaa'anitti hin eegganne hin qophaa'anii wal qabanneetu gara mana barumsaa Akaakiitti imalle. Nyaati achitti qophaa'ee chaapeliin achi immoo bal'aadha. Namnis achitti waamame kan nama ajaa'ibsiisu garuu warri nu beekan nuyi waamicha keessatti dagan warri wal fakkeenya keenya beekan akkuma ittiin utuu waamaman kan dhufan baay'eedha. Akkanumaaf jedhani yommuu achi dallaa sana gallu namni guutee jira nuumtu rifan
nyaati kun kan hundumaan gahaa kan jedhu yaada keenya keessa naanna'aa ture. Baay'ee dhangichi iyyuu babal'atee dhaqee hanga sangaa qalluutti geenye sangaa qallee qopheessinee turre. Mudannoon inni lammaffaa yommuu gara cidhaatti walii galteetti seennu egaa mana adventistii keessatti fuudhaaf heerumuu jiru maarchii jira. Abbaa manaa fi haadha manaas waliin maarchiidhaan deemu. Miilli wal qixxee deema, harki wal qixxee socho'a. Warri miinzaloonis akkasuma harki miilli wal qixxee socho'a. Fuudhaaf heeruma mana adventistii keessatti kan ajaa'ibsiifatamuuf namatti tolu. Inni guddaan tokko kanaadha. Isaafii shaakalleerra. Yeroo 3-4 dhannee warri miinzoloonis shaakalaniiru, nus shaakalleerra. Yoo milli kee bitiin ture sitti kolfu waan addaati uuma. Anneen teenye yommuu teenyu Paaster Faqaaduu Olaanaatu nuuf lallabe jaalala nuuf qaba ture. Jaalala nuuf qaburraa ka'ee inni immoo sanii barfannerra lallaba dheeraa nuuf lallabe. Wanti hafe hin jiru gorsi keessa jira. Haalli maallaqaa itti to'annu, itti qabannu, waliin itti jiraannu, itti baanu, itti gallu isa jedhee yaada. Amma jireenya keenya keessatti jaalala Waaqayyoo uumee ijoollee keenyatti illee darbee jaalalli Waaqayyoo mana keenya keessatti akka baay'atu kan godhe isa jedhee yaada. Achi baanee immoo gara nyaataatti deemne yommuu gara nyaataatti deemnu egaa dhaqee babal'ate hinnee dhiyee gara hanga dhiyee sa'aat tokkotti natti fakkaata. Achi turre yommuu achi kaanu sagantaan bakka lamatti qabnu turre. Tokkoffaa kolleejjii barsiisota Afiroo Simbaayosii keessatti waliin suuraa kaana inni kan qabanne turre. Beera Siggee waldaa Adventistii keessatti dhannee footoo kaana jennee kan qabanne turre. Hin hafee isumayyuu halkan gara naannoo dhiyee sa'aatii 2:3 manatti galle. Mana tokko baanee mana tokkotti galle gaafa sana gammachuu guddaatu mana keenya keessatti uumame. Egaa inni jireenyi ijoollee horanii tufan immoo kanumaan itti fufe hanga har'aattis waliin jirra. Waaqayyoon galannaa ga'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obbo Abbayyaa maal yaadattu kanaan wal qabsiistanii kan Obbo Abbashuun hin dubbatin irra darban yoo jiraatan nu yaadachiistaniitu gara Aadde Muluuf Aadde Caaltuutti darbina. Egaa namni yaada Waaqayyo immoo raawwata. Nu ijoollummaa keenya keessumatti egaa waggaa 15-16 qabnee irratti haasaa mariichaa turre guyyaa sana raawwate. Guyyaa sana raawwate waan ta'eef kun gammachuu guddaadha. Waan baay'ee irra darbeeyyuu hin qabu waan itti dabalu garuu cidhi akkasii ta'ee beeku. Ta'ee beeku waan ta'eef namni hundumtu irraa jiffata. Isa keessaa kan irraanfanne tokko yommuu lafa itti fuudhaaf heerumuu raawwatu chaapelii jedhama akka mishiinii keessaati. Warri durbaa maarchii gochaa karaa fuulduraa galan. Namooti cidha sanaaf dhufanii galma sana guutaniiru. Otoo isaan galagalanii warra misirroo durbaa dugda duubatti ilaalanii nummoo karaa boroodhaa lama taanee gaafa ni ol seennu achas galagalaniitu waa wadhanii achuma keessa cocho'e. Maaliif tokkoffaa uffanni keenya tokko haalli keenya tokko bifi keenya tokko yommuu dugda duubaan gallu warra misirroo durbaa dhiisaniitu gara keenyatti galagalanii dinqisiifatan. San warraa qabee yeroo qubeelaa walii jijjiiru yeroo wajjin Paaster Faqaaduu Olaanaa nu kadhachiisanii wajjin jilbeenfannu haala mimmijisaa isaanii iyyuu rakkiseera. Tokkoffaa gargar baasanii nu beeka waan ta'eef maqaan keenya isaan rakkisa. Qalbiidhaan nutti asaasaa ateenyuudha jecha. Yommuu bakka wal gaddaran ateenyuudha jecha nutti asaasaa raawwachaa turanii ummatichi keessaas gargar nu baasuu hin beeku. Hin beekanii hin danda'an turanii haala sana keessatti
wanni mudannoo raawwate fuulli namaa hamma nu nuffachisutti hamma nu sodaachisutti namni ol ka'ee nu ilaalaa ture waan raanfanneedha. Achi immoo galeegaa gara manaatti gallee walitti makamsa kan jedhamu jira. Kan maatii warra misirroo fi warra dhiiraa durbaa fi warra dhiiraa walitti makamsa gaafa facaasaa dilbata wal fuunee jechuudha facaasaatti waan. Facaasaatti yommuu waamnu gaa seera wal barsiisuudha. Hin dhufanii jaalala keenya hundumtus dhufaniiru. Kolleejjii keenya kolleejjii leenjii barsiisotaa Afroo Simbaayosis keessa kan hojjettitoota gaafa sana dhufaniiru. Warri kennaa qabatanii dhufanii gaafa sana nutu geggeesse. Numa lamaantu harkaa fuudhee geggeesse. Isa keessatti waan inni hin raanfanne tokko maqaa baasuudha. Maqaa haadha manaa baasu akka aadaa Oromootti maqaa baasuudha. Akka aadaa Oromoo keessatti hangafi yoo fuudhee haati manaa hangafa sooretti jedhamti. Kan lammataati. Kan lammataa immoo hortuu jedhamti. Sattaanis ho'aattuu dandeessuu kan jedhu jira aadaa Oromoo keessatti. Kan immoo haati keenya yeroo sana lubbuudhaan jirti. Nu wajjin jiru abbaan keenyas haati keenyas kan maqaa baasu immoo haadha warra dhiiraa warra misirrooti. Yommuu maqaa baaftu akkuma aadaa keenyatti kaatee abbayyaan hangafa waan ta'eef mul'uun immoo haadha manaa abbayyaati waan ta'eef soorettii jedhee waameera har'aa qabee maqaan soorettii jedhee waamnan hundumti keenyuu jetti haati keenya. Ameen jedhan warri dhaggeeffatanis. Achi immoo taansitee abbashuun immoo ittaanee kan dhalatee waan ta'eef maqaanii caaltuu immoo har'aa qabee hortuu jedhama jettee maqaa nu baaste. Soorettii jechuun egaa kan badhaadhe kan sooromteedha. Hortuu jechuun immoo kan hortuu hiikaa hortuu kan baay'attu jechuudha. Walumatti si qalachuun isaa jechuun akkuma haati keenya maqaa kana nu baastee kunoo har'a baay'annes waaqayyos nu eebbisee milkoofne fuuldura waaqayyotti dhiyaachuu dandeenyeerra jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u gara soorettiitti darbeera. Maal yaadattu guyyaa sanaa wajjin wal qabsiistanii? Waaqayyoon galateeffannaa guyyaa sanaa kan nama dhibu. Mana tokko keessaa bahuu akkuma sila jedhamee guyyaa fandee isaan sa'aatii isaaniitti dhufanii warra mataa keenya hojjetutu guyyaa fateetii dafaniitu nama lama waan taaneef dafanii nuu fixuu dadhaban. Ankoo argi fixanii booddee immoo ishee gaafa fixan immoo isu nama tokko ta'e dablee finneetii qophoofneen waan lama taaneef baay'ee kanaaf inneetti xinnooma sa'aatii dabarsinee achi booddee garuu dablee qophoofneeyyuu baay'ee hin dhaabachiisne. Ngallee iddoo mana tokko keessaa baanee mana tokko keessaa baanee immoo qaaqimiishinii deemnee achiis immoo waluma faana dhagaa waan hundumtuu kan ta'e achi immoo galgalas finnees immoo manuma tokkotti immoo galleedhannee jechuudha. Waaqayyoof galanna ta'uu namni biyya lafaatu ta'e akka nama waaqayyoo hin qabne ta'e akkasitti walii wajjin jiraachuun baay'ee cimaadha. Garuu waaqayyoo nama wajjin jira ta'e waaqayyoo nama gargaara yoo ta'e immoo waan hundumtuu waaqayyoof hin danda'ama waan ta'eef akkamitti jiraattu sin mana tokko keessa lama taatanii nuun jedhu namni hundumtuu. እና waaqayyo keessa jiraa'u amma wana wajjin jiraanne kuno waggaa 21 ijoolleen keenya geggeesse yuunivarsiitii galaniiru kan waggaa naanii fi simboonii ijoollee keenya jalqabaadha. Kan kana nu dandeessise waaqayyoodha malee akka namaatti ta'e hin ta'u ture garuu waaqayyoof galanna ta'u amma wanaayyuu kuno waluma faana jirra. Amma ammaatti nu geggeesseera kanaaf waaqayyoon guddaan galateeffadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u gara hortuutti darbeera. Maal yaadattu guyyaa sanaa seenaa sanaa wajjin wal qabsiiftanii har'a waggoota dheeraa walii wajjin dabarsitanii har'as mana tokko keessa maatii guutuu wajjiniin jirtu keessattuu immoo akka haadholiitti nu isin maatii adda addaa lamarraa dhuftan jarri gadameessa tokko keessa haa dhufanuu malee isin background adda addaa qabdu maatii adda addaa irraa dhuftanii gaafachi isuun raawwatee deebi'u mana tokkotti galtan. Achi booda firiijii tokko keessaa bu'aan adda addaa keessaa iddoo tokkotti dhufanii nyaata walii wajjin nyaata qindeessuu jira.
miira sana wantoonni sun haaraa isinitti hin taane itti baruun al tokko tokko kun jireenyuma dhala namaati waan ta'eef addunyaa haaraatti gaafa dhuftan maal yaadattu? Haala gaa'ila keenyaa wanta baay'ee yaadatama maaliif yuunikiidhuma waan ta'eef jechuudha. Akkuma Itoophiyaattu jiraare dhageessaniittu kan biraa waan dhagahame natti fakkaata. Maas wiidingii argine beekna malee lakkuu wal fuudhee argine. Dhagahame hin beeku. Egaa bara waliin kaadhimamummaa turretti fedhii isaanii nutti himaa turaniiru jechuudha. Kanaaf nuyi isa akseptii gooneerraa fudhanneerraa fi simanneerraa fi namoonni dhuguma immoo baay'ee si gaddisiisu yoo wajjiniin jiraatte lakkuuwwan kuni waan hundumaatti gargar baasuun baay'ee si rakkisa. Yoo dhukkubsatanii, yoo yaadanii, yoo hojjetanii, yoo socho'anii hundumtuu yaada isaanii tokko waan ta'eef baay'ee si gaddisiisa jechuudha. Kanaaf seenaa ajaa'ibaa, seenaa cimaadha. Akka nama akka biyya lafaatti jechuukooti. Akka biyyaatti akka namni sammuu isaatti yaadutti waan hin danda'amnedha. Garuu Waaqayyo nu dandeessisee wal danda'uu wanti jedhamu inni guddaan mana keenya keessa jira jechuudha. Wal dandeenyee, wal dhageenyee yoo wal yaadaan wal dhabuun jiraate walii wajjin taa'amee dubbii hiikamee akka kanatti horree baay'annee haala kanaan jiraachuu dandeenyee jechuudha. Kanaaf baay'ee dinqisiisaadha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Mee amma naannoo keessaniin deddeebi'a gaaffii tokko tokko isinirraa qulqulleeffachuun barbaada. Wal fakkeenyi isaaniis rakkiseen beeku al tokko tokko. Ani amma irraatti iyyuu adda baasuun na rakkisaa ture isin gara jalqabaa akkam wal fakkaachuu isaaniitiin isin rakkisu attamitti adda baafattu? Yoo baay'ee wajjiniin turte xiqqoo adda baafachuu dandeessa. An garuu jireenya koo keessatti guyyaa tokko dogoggoreen beekaa soofaarra taa'ee jira abbayyaanii abbashuudha seetan dudduubaan ammadhee akka gaafan jedhu abbayyaan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Interesting itti fufaa. Kanaaf hin dogoggorama jechuudha. So guyyaama tokko kana rakkinan qabu kun baay'ee xiqqoodha. Kan biraan gaafa maatii biyya mana keessa naqan wantan kitaaba sanarraa argeeraa jeffadhe keessaa mana adde Caaltuu Duumessoofa maatii ijji wal baruu gaafa deemanii abbashuun eenyu akka ta'e abbayyaan eenyu akka ta'e baruu dadhabanii rakkataa turanidha. Waan quba qabdu waan sana meenuu yaadachiisa. Sirriidha jechuun nama har'a arguufi baay'ee rakkatu dhuguma rakkataniif. Gaafuma nuuni afur taanee gaafa nuyi wayyaa wal fakkaata aniif muluu wayyaa wal fakkaata abbayyaaf abbashuu wal fakkaata uffannee gaafa deemnu waanuma waan addaa yookiin numaan adda baasu malee waanuma addaa cidi kun jiraayii kan jedhu dinqisiifannaa guddaa ture jechuudha. Kanaaf adda baasuutti illee baay'ee rakkatu har'umalleetu arganii rakkachuu danda'u jechuudha. Hamma bira bubbulanitti kanadha. Garuu numa barama. Adde Muluutti deebina. Ijoolleen yeroo dhalatan yeroo wal fakkaataa dhalatu jechuun naga'a. Waan kana jarrin mari'atu jettanii yaadu. Egaa waa'ee maatiidha. Tapha maatiiti waan ta'eef maali wanni kun isintu mari'ata moo isaantu mari'ata waan kanas nu hubachiisaati. Eshi galatooma. Yaa kana ani hin beeku anatu dursa dura. Ji'uma tokko wal dursina. An ulfaa'ee gaafa ji'a tokko ta'u walitti sinimnu. Akka an ulfaa'ee gaafuma ji'a isheen immoo ulfoofti. Kanaaf hojiima Waaqayyoo ta'a malee walitti isaan lama walitti mari'atanii tun ta'e hojiima Waaqayyoo ji'uma ji'aan ji'a tokko argina ulfaa'ee achi booddee isheenis akkasumatti sadan hunduma isaanii akkasumatti ji'a tokko ji'a lama wal hordofnee deemaa jirra moona. Waaqayyoof galanna ta'u. I think kan kanaaf jara lachu. Jarri waa hundaa walii wajjin mari'atu mee kanaan ol qabsiisee akkasin irra nuu deebitanii kan barbaadu jarri lakkuu waan ta'aniif uumamumaanii yaadi isaanii iddooma tokko irra waa mara walii wajjin mari'atu more attachmentiin isaanii walii wajjin.
isinirratti kallattiin isaa ta'u kallattiin dhiibbaa uume qabaa like isaan uumama isaaniiti waan goon hin qabnu rabbi gadameessa tokko keessatti diizaayinii tokkoon hojjete isinis wajjin mari'attu moo qobaatti waama jechuun jireenyuma jiraatamu amma mana ijaaruun jira konkolaataa bituun jira wantoonni adda addaa jira kana hundi jarri waliin mari'atu deema yaada waliin caalmaatti isaan waliin mari'achuun isaanii sun yeroo isiniif communicationii isinii wajjin qabaachuun irra jirre affeektii godheeraa yookiin karaa biraa miidheeraa ittanii yaaddu. Sallee baay'ee miidhu waan hundumaa isaanumatu nu guuta waan nu barbaachisu timna isaanii nutu adda addallee nyaata malee isaan adda adda ba'anii misaallee nyaatan nu yoo beelofne dhannee abbabbaan furannee manyaan isaan garuu wal eeganii malee nyaatan yaadi isaanii maal waan hundumaadhaan tokkodha buukiin isaanii illee tokkodha lamaan isaanii jechuudha adda adda tokko qabaatan iyyuu malee waan hundumti isaanii tokkodha bakka yoo xaafii ta'es waan hundumaa dhaqaniiti nuu fidanii nuu guutu mana keessa jechuudha waan rakkinni tokko iyyuu hin qabnu makiinaa maannaqee atikilti taraas yoo ta'e dhaqanii nuu fiduu daakus yoo ta'e dhaqanii isaanumatu daasisee nuu gashaa waanuma xixinnoo yoo waan jijjiru yoo ta'e immoo itti bibbinnee dabalannaa malee waan tokko rakkinni hin jiru nyaata irratti dhaqan nuyi rakkannu isaan lamaan wal malee waan ta'eef nuyi isaanii nu gaafa beelofnu jechuudha anneeti ababbaan furannee nyaachuu dandeenya ijoolleef isillaannaa kanadha kanachi waan miidhaa waan nurra ga'u hin qabu jechuudha isaan lamaan waaddeenyaa gara biraallee hin qaban ofuma isaaniitii lama ta'anii maratu waan hundumaa walumaan gaafa deemamu ba'anis galanis walumaan malee waaddeenyaa bakkeedhaas hin qabanii lamaanuma isaaniitu ta'eeti waan hundumtuu waaqayyoof galanna ta'u nuufis waan nu rakkisees hin jiru waan hundumaa nu guutu jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u addi caaltu. Waan hojjetanii waan dhoksanii hin qaban isaan waan namaa godhanis waan manaaf godhanis waan nama gargaaranis waan hojjetan kamiyyuu jechuudha waliin mari'atu nuunis nutti himu jechuudha kanaaf wanti dhoksaan tokkoyyuu hin jiru. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenyaa sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira kan iddoon nuti itti argamnu mana obbo Abbayyaa fi obbo Abbashuu Ifaa Warjiiti maatii isaanii wajjin yeroo ajaa'ibaa qabachaa taphachaas eebbifamaas jirra ijoollee isaanii wajjiniin jirra mi amma immoo gara injineer Darbaachoo fi mucaa isaanii meetiitti darbina waan maatii irraa barattan eebba maatii kanarraa argattan nuu qooddaniitu gara ijoolleetti deebina. Maayikii itti naa dabarsitu ifamaa wajjiniin injineer Darbaachoo irraa eegala meetiin itti fufta. Galatooma maatii Abbayyaa Abbashuu oguma jibbachuuf yeroo gaarii kan wajjin dabarsan anis kanan beeku 2003 jalqabee nutis gaa'ela uummanne mucaa isaanii kan hangafaan Abbayyaa meetii Abbayyaa faana wajjin jiraachaa jirra. Jireenya isaanii onnaan akkasitti ilaalu baay'ee raajeffanna. Maaliin raajeffanna? Tokko yaadni isaanii tokko. Identical twins yennaa jennu haala isaan yaadan, haala isaan hojjetan waan baay'ee irratti mariin isaanii, kaayyoon isaanii akkuma sila seenaa isaanii haasa'aa turan tokkuma. Dabalee immoo namootaaf gaddu, namoota gargaaruu jaallatu akka hobiitti kan qabatanidha. Kuni adda isaan baasaa jechaadha. Maatii tokko ta'anii ciisicha duwwaa adda ba'a. Isaaniin adda baasu. Saalooniin illee tokkodha. Anitti jiraatanii wal faana nyaanna. Guyyaa ayyaana wal faana dabarsina. Maatiin akkas bal'ate jiru kun hundi keenyu ayyaana irratti wal faana dabarsina. Guyyaa sanbata galgala yeroo hunda torbeetiin waliin kadhanna. Kun immoo fakkeenya guddaadha. Nuuf duwwaa ta'uu hin ta'in wal faana jiraan namoota naannoof ijoollee alatti jirtuuf fakkeenya guddaa ta'anii jiru. Waan guddaa irraa baratama. Hojii isaan hojjetanis milkaa'anii sagantaa akkasii kanas immoo kan qindeessuu danda'an even barreeffama macaafa kitaabaa qopheessanii seenaa isaaniis immoo addaan baasanii onna akkasti uummataafis ta'e ijoollee alataniifis ta'e namoota naannoof onna rabsan barumsa guddaa ta'e eenyamana. Galatooma gara meetiitti haaceenu meetiin maatii kana keessatti dhalattee guddattee
hamma har'aatti siidaa socho'u wajjiniin jiraachaa jirtu isinii namoota kana ilaaluun mataan isaayyuu eebba mataa isaa danda'e of gidduu qabaachuun eebba mataa isaa danda'edha. Immoo akka mucaa hangafaatti jireenya isaanii irraa waan taajjabde waan irraa barattan mana keessan ijaaruu keessatti immoo waan isin gargaare kanuuf qofa. Ani hundumaaf Waaqayyoon guddaa guddiseen galateeffadha. Isaan gidduudhaa dhalachuu kootiif isaan gidduutti guddachuu kootiif Waaqayyoon baay'iseen galateeffadha. Maaliif addattuu ani ijoollee kaan irraa addaa durseen dhaladhe waan ta'eef abbayyaaf abbashuu gidduuttiin guddadhe jechuudha. Waan isaan irraa baradhe waan baay'een qaba. Abbaan koo abbayyaa dhahee adda baasuu hin danda'u. Abbaan fedhe yoo na gaafate abbayyaas ta'e abbashuu abbaan kee eenyu yoo naan jedhan inni abbayyaa abbashuudhaanis abbaa koodha jedheen dubbadha. Iddoo kamittuu jechuudha. Maaliif qixxee na guddisan. Abbayyaan waan naa bitee abbashuun waan intineedhuun qabu. Fiildii deemnaan hooyyaan naa bitama. Abbashuun yeroo baay'ee yeroo fiildii deemu hooyyaas naa bitee dhufa. Na qo'achiisa. Qixxee na guddisan jechuudha. Kanaaf waan an addatti isaan irraa jaalalan argadheen qaba. Sanarraa dabalatee immoo ijoolleen keenya immoo wal faana guddachaa jiru. Anis ijoollee 3 horadheera. Akaakaa isaanii godheera jechuudha. Galanni Waaqayyoo faana. As jiru ijoolleen sadanuu. Harka baasaame. Galatoomaa. Thank you. Waaqayyo sinaa eebbisu. Itti fufi. Akaakaa isaaniin godheera. Waaqayyo nu gargaaree fedha Waaqayyoof jaalala Waaqayyootiin dafeenee rume jechuudha. Wanti isaanirraa baradhe inni guddaan wal danda'anii jiraachuu. Haala akkamiitiin mana ofii, gaa'ela ofii, ijoollee ofii maaneej godhanii akka guddisan inni guddaan baqa isaanirraa waan hin baradheedha. Kan biraan immoo namoota rakkatan namoota immoo nun gadi ta'an akkamittiin gargaaruu dandeenya, akkamittiin bira dhaabachuu dandeenya jedhu haala akkamiitiin kan qabnurraa qooduu fi dandeenya jedhu isaanirraa baradheera. Ani imooshinaaliin ta'e waa'ee isaanii baay'ee haasa'uu hin danda'u. Yeroo baay'ee mimmaantu na qaba. Maaliif jaalala isaaniif qabu baay'ee guddaadha. Maatii koo baay'een jaalladha. Obbolaa koo baay'een jaalladha. Waaqayyo isaanii na eebbisuun jedha. Thank you. Galatoomii hangafaa maatii obbo Abbashuutti deebina. Dhugaa haasa'uuf yoo ta'e addunyaa amanuun from the sacred womb to the real life. Addunyaa dhokatu keessaa amma addunyaa mul'atu keessatti yuunitiin akkasii tokkummaan akkasii eessaa dhufe ka jedhu wal nama gaafachiisa. Carraa akkasii keessatti guddachuuf maaltu sitti dhaga'ame maal bartee kana nu ibsiti waa'ee isaanii gabaabumatti waan nu jettu maqaa kee wajjin. Ishaan maqaan kun Anaaf Abbashuun jedhama. Mucaa Abbashuudha. Yeroo maatii keenya ilaallu an baay'een dinqisiifadha. Waan keessa jiruuf malee indoomee alaa nama ta'ee ilaaluu fi baay'ee waan nama dinqisiisudha. Nama lama maatii lama ta'anii akka tokkotti ta'anii jiraachuun. Garuu kana keessatti guddachuuf waan guddaan baradhe oltumsuun wajjin ta'uun sappoortii ol gochuun eessa nama geessisu akka danda'u. Amma isaanii Wallaggaa lafa Abbuu jedhamu kaanii iddoo kana jiru. Nunis iddoo kana jiraachuu keenyaaf immoo kan taasisan isaanidha. Maafaas waan jennee yeroo ilaallu tokkoffaaf inni guddaa iddoo kan qabatu ol cinaa dhaabatanii turanii sappoortii ol gochaa turanii inni tokkosadha. Kan biraan immoo Waaqayyo immoo bukkee tureera. Sirriitti kana ilaaluu hin dandeenyamni. Akka nama biyya lafaatti waan danda'amne fakkaata ግን Waaqayyo yeroo keessa jiraatu akkamitti akka nama dandeessisu kana waan guddaa irraa baradhuudha. እና nunis booriftaaniif Waaqayyoon jireenya keenya keessatti involvii goone yoo ta'e akkasuma iddoo gaarii akka ga'uu dandeenyu sirriitti irraa baradheera. Thank you. Ulfaadhu utuu maayikii keenya nuun galchin isin naannoo Lagaar yoon dogongoruu baadhe warra Shiroomeedaatti dhalanne miti Lagaaritti. Jalqaba Shiroomeedaatti dhalatanii achi Lagaariin dhufanii ijoolleen kun serkilii magaalaa Finfinnee walakkeessatti dhalatanii guddatanii. How it could be eenyutu commitmentii akka eenyutu fudhachuu qaba ijoolleen afaan akka sirriitti walakkeessa magaalaa kana keessatti barataniif eenyu si bira dhaabbatee
irraa baratanii kan jedhume waa'ee kanaa nu caqasi attamitti laanguweejii akkasii dubbachuu dandeesse as dhalatte. Kontribiishinii guddaa kan qabu maatii keenyadha. Namooti baay'ee Addis Ababa keessatti yeroo guddatanii Oromoffaa kan baruu probabilitiin isaa baay'ee xinnoodha. Akkuma beekamu afaan Amaariffaatu dubbatama waan ta'eef sirriitti. Garuu isaan immoo afaan yeroo hiiknu kanuma yaadanii afaan yeroo hiiknu akka Oromoffaatiin hiiknu nu godhan ture. Inna yeroo mana keessatti haasa'amu Oromoffaatiin duwwaa haasa'ama. Kunis kontribiishinii guddaa qaba ture akka nuni Oromoffaatiin qabarru maafi yeroo mana barumsaa gallu Amaariffaa baruun keenya naaf waan ta'eef isa dursanii yaadanii Oromoffaa akka barreen dhumti keenya guddannu nu godhanii meetii kaasii jechuudha. Meetiin dura dhalatte garuu isheenis sirriitti Oromoffaa dubbachuu dandeessi. Inna laanguweejiin iyyuu akka maatarii akka godhu baranii kanas gochuun isaanii wanta guddaadha. Ndoomsilatuun tuqin darbii. Thank you. Galatooma baay'een isin galateeffadhu. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waa'ee gosummaa, waa'ee sabummaa miti, waa'een afaan barachuu maatiin keessan abbuu mandara jedhamtu mandara tokko keessa jarri kun kan isaan dhufanii mandara sana keessa afaan Oromoo malee namni waan biraan beeku. Maal maqaan? Wandabiyoo mandara naannoo Abuu jedhamu keessa mandara xiqqoo Wandabiyoo keessa namni Amaariffa dubbatu hin jiru, namni Ingiliffa dubbatu hin jiru, namni Tigiriffa dubbatu hin jiru. Afaanuma Oromoo dubbatu yoo dhaqan. Kanaaf ijoolleen keessa yoo dhaqan har'a keessummaan ta'an jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ajaa'ibadha. Kanaan qabdanii waan nu yaadachiistan yoo dhaamsa nu dhaamtan jiraate obbo Abbayyaa irraa jalqabeeni gara waa'ee waaqeffannaa maatiitti darbina. Haa ta'u galatoomi duraan dursee hundumti isaanii yoo dubbataniiru dhuguma akkuma sila gaafachaa turte waa'ee haadha manoota keenya yommuun anumtuu keessa deebi'ee yaadu baay'ee nama dinqisiisa. Isaan bakka adda addaatii dhufanii garuu immoo miira keenya hubatanii haala keenya hubatanii hanga har'aatti wajjin jiraachuu keenyaaf qooda guddaa taphataniiru. Isa kanaaf isaan galateeffachuun barbaada. Nus immoo akka dhuunfaatti namni tokko kan argatu isaaniin waan isaan dhorkinu waan isaan dhowwinu hin qabnu. Akkuma sila isaaniyyuu jedhanii waan gootamuun irra jiru mana keessaa hin guunnaa yommuu waa'ee gara fuuldura keenyaa, waa'ee ijoollee keenyaa, waa'ee dhaabbata dhuunfaa dhaabnu dhuguma duraan dursinee lama taanee mari'anna. Lama taanee isa mari'anne immoo galgala mana hirribaa keenyatti yommuu gallu haadha manaa keenya wajjin irra deebinee wajjin haasofna. Isaanis yaada hin kennu garuu durumaa qabanii dandeettii keenyatti waan nama natti fakkaata waan murteessinu irratti daangaa tokko uumanii mormii tokko kaasanii beekan. Nus immoo itti yaadnee ol baafnee gabbaafnee waan maatii keenyaaf fayyadu waan fuuldura keenyaaf fayyadu qofa irratti kan murteessinu waan ta'eef isarratti gargarummaan tokko iyyuu hin jiru. Garuu kana keessatti tarii akka barbaadan akka nam tokko akka abbaa manaa fi haadha manaa tokkotti yeroo dheeraa nu wajjin qabaachuu danda'u. Yeroo hirribaatti yeroo hirribaa keenya seennu wajjin haasofna. Kanaachi immoo yeroo itti afur taanee waa'ee fakkeenyaaf annivarsarii waggaa 20ffaa keenya qopheeffannee turre teenyee irratti mari'annee qooddanne yeroo nama heerumsiifnu yeroo nama fuusifnu nama baay'ee nama alaayyuu gargaaree kan fuusifne kan heerumsiifne karaa maatii ishees karaa maatii keenyaas karaa maatii warra harmanoota jiru irratti mari'annee yeroo raawwannis jira akkuma haala isaa keessatti jechuudha. Waa'ee gara ijoolleetti yommuu hin deebi'u dhuguma baay'ee dinqisiisa. Ijoolleen keenya immoo Oromoffaa isaanii akkuma nama Oromoffaa naannoo mandara Abbuu Wandabiyoo itti dhalatanii guddatanii taasisu. Nuyi duraan dursinee afaanni kan eenyuyyuu miti. Afaanni kan namatti fayyadamuuti. Ani namni tokko yoo ka'ee dhaqee Dasee yookiin Baardaaritti dhalatee afaan naannoo sanaa fudhata. Kanaaf afaanni akka naannootti guddatanitti hawaasa irraa kan argattu malee kan uumamaan namatti darbu miti. Kanaaf afaanni hunduma akka fayyadu ni beekna. Sababa kanaaf
nuyi manumatti illee hojjettoota yeroo sana maatiin keenya ballachaa dhufeera kolleejjiin jira nama adda addaa baay'ee barbaachisa yeroon gargaartota afurfaa mana keessatti qacaru jira gargaartota kana hundumaa yommuu qacarru afaan oromoo warra beekamu qofa qacarru eenyummaa isaanii duuba isaanii gaafannee otoo hin ta'in akka ijoollee barsiisaniif akka ijoollee afaan sana haasofsaniif maaliif isaan afaan kana afaan hiyyeessa ta'uu akka irra hin jirre afaan itti dabalataa barachuu akkuma jenniyyuu har'a afaan oromoo dhaqee babal'atee afaan barnootaayyuu ta'ee finfinnee keessatti iyyuu yommuu inni kennamuu jalqabu ijoolleen keenya har'a dhibba keessaa 99 fidaa jiru. Fayyadamaniiru. Yommuu namoota amaariffaan beekne wal arganii sirriitti afaan oromootiin walii galu. Akkuma jenni fayyadan al tokko yeroo simboo fi naanniin keejii galanii wal bira taa'u ijoolleen keenya wal bira taa'anii baratu mana barumsaatti iyyuu. Yommuu barsiisaan barsiisu isaan afaan oromoffaatiin walii isaanii wajjin haasa'u malee afaan amaariffaan dubbachuu didan. Didaneennaan akka warraatti nu waaman. Nu waamanee naan naqe. Yommuu naqu namooti abbootiin haadhotiin ijoolleedhaaf waamaman akkuma koo naanna'anii jiru. Maaliif waamamee jedhee gaafanii hooggantuu mana barumsaa sanaa gaafadhu. Ijoolleen keessanii amaariffaan haasa'uu didanii. Maaliif afaan amaariffaan haasofsiiftanii? Akkamittiin barsiisuu dandeenyanii na gaafatte. Otuun ani deebii kana deebisee warri naannoo sana jiran hundumtuu maal jedhu dhuguma yoo oromoffaan maal godhaaf amaariffaan sana wayii maaliif wajjin haasoftan jedhanii dursanii narratti ooriyan akka na dheekkamuu wayii dubbatan warri ijoolleedhaaf warri garbaas. Naannani ilaamee egaa akkuma yaada keenyaatti abbaan kanumsaa yaada. Nuyi karaa si yaaddan otoo hin ta'in karaa kan biraa yaadne. Ijoolleen keenya afaaniin iyyeetti ta'uu irra hin jiru. Yoo xinnaate afaan 2 afaan 3 beekuutu irra jira. Afaan amaariffaa finfinnee keessatti hin dubbatamu waan ta'eef karaa irraayyuu funaannataa deemu waan ta'eef torban 2 torban 3 ji'a tokkoof nu eegasii booda akka keessan yookiin isin caalatti ijoolleen kun afaan amaariffaan haasa'u. Nuun kan nu dinqisa miti. Afaan oromoffaa sana garuu akka isaan fayyadu waan beeknuuf irraanfachuun akka hin jiraanneef isin gadi qabaa irratti hin godhina karaa isaa waan dhufu hin fudhannaa jedha. Ammati barsiisituun immoo barsiisituun sun kan isheen dandeessu afaan amaariffaa qofa. Afaan meeqa dandeessan amaariffaa waan danda'a. Ati egaa afaan tokkotti dandeessa ijoolleen kun immoo eger bor afaan 3 danda'u ittiin fayyadamuu danda'u bakka dhaqan hundumaatti ittiin fayyadamuu danda'u waan ta'eef isa kanaaf nuti isaanii akkuma jedhame iyyuu ijoolleen yommuu torban 2 torban 3 mana barumsaatti sanatti deddeebi'anii afaan amaariffaas wal faana baranii afaan amaariffaa muusaan haasaan amma afaan oromoo beeku itti yaaddu. Eenyuyyuu jedhee yaaddu. Kanaaf afaan amaariffaa sirriitti haasa'u afaan amaariffaa sirriitti haasa'u har'a fayyadamaniiru finfinnee keessatti isumayyuu simboo fi naanniin shima meedaatti dhalatanii ji'a ja'an isaaniitti lagaariin dhufanii amma immoo lagaariin jirra ijoolleen keenya hundumtuu qooqa naannoo keenyaa naannoo dhalannee sana fudhatanii guddatanii ittiin haasaanii fayyadamaa jiru ammayyuu mana barumsaatti ittiin fayyadamaa jiru isa kanaaf warri kaaniyyuu afaan isa kamiyyuu ani biyya walaayittaa dhaqee hojjedheera walaayittiffaa waggaa 2-3 keessatti baradhee ittiin fayyadamaa ture amma irraanfachaa jiru malee abbashuun immoo Tigraay dhaqee hojjeteera afaan Tigriffaa baratee dhufe afaan barachuun nama fayyada malee nama miidhu afaan iyyuu immoo kaneeyyuu kan namatti fayyadamuuti isa kana namiyyuu irraa barachuu akka danda'uudhaaf kaasuu barbaadeetan. Ulfaadhaa bobbashuun waa xiqqootti dabalaati yeroo keenya wajjin tarkaanfachuu fi akkuma waliigalaatti aadaa namoota keenya galateeffachuun barbaada. Yommuu keetti walii wajjin jiraannu akkuma duratti atumtuu kaasaa turte nuyi haadha tokko keessaa al tokkotti dhalanne waan ta'eef kan keenya rakkina hin qabu. Isaan garuu wal danda'anii waggaa 21f ijoollee 8 qabanne firas qabanne hanga ammaatti waliin jiraachuu kan dandeenye sababa isaan nu cinaa dhaabbatan nu tumsanii fi ishinuuf jedhani malee hin danda'amu ture. Kanaaf anis isaaniin baay'ee galateeffachuun barbaada. Ammas Waaqayyoo jaalala isaaniif kenne irraan fudhatiin. Gara ijoollee keenyaatti immoo deebi'u immoo
ijoolleen keenya yommuu dhalatanis wajjin dhalatan yommuu baratan kutaa tokko keessa taa'anii baratu yommuu mana barumsaa deeman konkolaataa tokkoon waliin deemu yommuu galanis waliin galu. Wanti hir'ate tokko abbaa tokko bira jira taanaan achumaa fuudhanii itti fayyadamu. Iskiriptoo ta'uu, dabtarii haa ta'uu, qoricha mataa liqimsa illee haa ta'uu numarraa baratanii. Isaadha inni naaniin duratti jireenya isaa waliin jiraatan, waliin dhalatanii waliin jiraatan nuttis babal'ate gara keenyattis ce'ee nus tokkummaa uumannee waliin jiraachuu kan dandeenye ayyaana waaqayyootu mana keenya keessatti baay'ate waan ta'eef inni isheen jette dhugaadha. Kanaafuu karaa haadha manootii amma firiijii tokkotti fayyadamuun dhabamee miti jaalaluma tokkummaa sana keessatti mul'ateera. Soofaa tokkotti televizyiinii tokkotti fayyadamuun baay'ee dhiibbaa hin qabu jechuu miti. Haa ta'uuti garuu ijoollee isaanii ilaalanii nu ilaalanii tokkummaan keenya hanga irraatti itti fufee ijoolleen keenya amma yoo dubbatan afaan tokko dubbatu yommuu faarfatan waliin faarfatu yommuu sagalee waaqayyoo lallaban waliin lallabu shaakala faarfannaa muu deeman waliin deemu mana barumsaa muu dhaqan waliin dhaqanii galu. Kun hundumtuu maatiin kun ijaaramee dhaqee ollaatti illee babal'atee inni ana jedhamu hafee nuyi gara jedhutti ce'ee nuyi kan jedhu mana keenya keessatti mul'atee jira. Kanammoo waaqayyootu raawwate amma gaa hanqina yerootiin yoo tokko isaanii haasa'uu dadhaban malee kanarraa miidhaan argame jira jedhee yaadu. Bu'aan argame garuu safaramuu kan danda'amu bira gahamuu kan danda'amuti. Bu'aan tokkummaa nuyi anaaf abbayyaan humna irraa kan argame kun akka maatii tokkotti jiraannee kan argisiifne kun akka maatii tokkotti mitiiti akkuma biyyaattiyyuu biyya Itoophiyaa babal'attee sabaaf sablammii 84 ol qabdu keessattiyyuu barumsa guddaa taa'ee yaada. Kun immoo bal'inaan kitaabicha keessatti barreeffameera waan ta'eef kitaabicha namni argate hundumtuu seenaa keenya hundumaa hin argatanii irraa baratanii yaada. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Yuunitiin yuunifoormiitii miti jedhee namana silumaa namni tokko yuunifoormii ta'uu hin qabu tokkummaa qabaachuudhaa fi ayinatii tokko gosa tokko ta'ee jiraachuu hin qabu jedhee yaada. Kanaaf an akka nu hubadhutti wanti isin gootan kun sadarkuma biyyaattiyyuu barnoota guddaa namaaf kenna jedhee yaada. Kanammoo waaqayyootti godhe tokkummaa akkasii hojii ergamootaa boqonnaa 2 keessatti qofaan arge. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 42 kaasee haga 47tti bartoonnis waan qaban hundumaa walii wajjiniin hin nyaatu turanii walii wajjin kadhatus turanii inni isa tokko isan qabneef inni qabu san qabneef qoodaa waan qabu walii wajjin itti jiraachaa turanidha. Waaqayyoon yeroo isaan kana godhan argeetu nama fayyu isaanitti dabaleedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Reyaalitii isaa saampilii xiqqoodhaan kan hin arge iddoo kanatti jechuudha. Ani maatii keessan dabalata hama maatii keessanii kan baay'atan namoota beeku baay'ee jira nama isinii wajjiniin jiraachaa turanii har'a waaqayyo jireenya isaanii jijjiiree fi kan jireenya mataa isaaniitti ce'anii maatii kana dabalatee maatiin kunuu bal'aadha. Maaneejii gochuuf ulfaachuu danda'a lafa tokkummaan hin jirretti. Warra kan hundumaa walitti qabanii guddisuun oksaan achi duuba ture maalii akka odeeffannoo qabutti sagantaa waaqeffannaa galgala guyyaa hundumaa jira jedhama. Aadde mul'umee waa'ee sanaa nu yaadachiisaati. Ammamis hin fayyade ammamis hin jabeesse aadde caaltuu duumessootti ceena isinirraa deebiin. Sagantaan mana keenya keessatti jimaata galgaladha. Yeroo hundaa sa'aatii tokkooti amma 3 yoo baay'ate amma 4tti qabna jechuudha. Sagantaa sanbata timirtiitu jira. Tokko ijoolleedhaaf laatama. Naaniinis hundumtuu jechuudha. Meetiinis yeroo duraa nu bukkee turte jechuudha. Hundumti isaanii taraa kaa'anii barsiisu. Kan kana godhee waaqayyoodha jechuun barbaaden. Sagantaan sun itoo hin jiru ta'e mana keenya keessa waaqayyootu hin jiru ta'e akkasitti walitti sassaabamnee gaafa ayyaanaas haa ta'u gaafa hundumaa akkasitti jireenyi
hin ta'u. Garuu waaqayyoo yoo jiraate immoo waan hin taane hundumaa waaqayyoo hin danda'a waan ta'eef sagantaa gaafa jimaataa sanadha. Waggaa 22 jechuudha sagantaan kun jimaata yeroo hundaa sa'aatii tokko amma sa'aatii 4 yoo baay'ate amma 4 kan achi amma 3 walakkaatti ijoolleen keenya tokkoon isaanii sanbata timirtii kaa'anii barsiisu tokkoon hundumti keenya walakka faffalannee furannee jechuudha. Kan kana godhe waaqayyoodha. Waan waaqayyoo nu mana keenya keessa jiruu fi maatiin kun akkasitti dhaabbate malee utuu sagantaan sun hin jiru ta'ee seexanni karaa barbaadde qaawwaa barbaadde nutti galti. Wanti kun hin jiru akkasitti walitti sassaabamne hin jiraannu walitti firroonni keenya baay'eedha. Haatoliin keenya mammaan keenya kan isaanis numa bira turan ijoolleen firaa hundumtu mana tokko keessa wal guurree ammi kun walii wajjin jiraachuun sagantaa sagaafa jimaataa waaqayyoon waaqeffannu walitti qabamne yooma seexanni karaa adda addaa nu qortellee gaafa jimaataa sana shaayidha nurraa gala jechuudha. Maaliif qaalii waaqayyoo dubbifan tokkoon keenya kaanee waa'ee waaqayyoo nu barsiisu waanta ta'eef ijoolleen keenya amma tokkoon ishee kaatetii yeroo hundaa sagantaa kan dafinoo kan facaasaa akka faffalanii hundumti isaanii piroogiraamii qabu isatu nu dhaabee yowwanaan nu ga'e jedhee yaadan. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo ulfinaa argatu adda caaltu waan dabaltan qabdu. Lafa sagalee waaqayyoo jiru lafa wangeelli jiru nagaa jira. Tasgabbii jira. Dubbii hiikuu jira. Walii yaaduu jira waan baay'ee jira jechuudha. Isa kanaaf immoo irra guddeessa bu'uura guddaa kan qabatee jiru Abbayyaaf Abbashuun baay'ee ijoollee isaanii akaadaamikaalii cimsuu qofa otoo hin taane isatti dabalanii jireenya hafuura isaanii akkamitti geggeeffachuu akka qaban boriftaan maal ta'uu akka qaban sagalee waaqayyoo beekuu akka isaan irra jiruu fi akka qayyabatan akka walii kadhatan dabaree naquufiidhaan ejjennoon isaanii jechuudha. Barnoota qofatu hin taane jireenya hafuuraatiin illee cimanii akka isaan itti fufanii fi nagaan mana keenyaallee akka bu'uuf waan baay'ee iddoo guddaa kan qaban isaanidha. Kanaaf sagantaan jimaataa sagantaa baay'ee bareedaa iddootti hundumti keenyatti aara galfannu gaaddisa wangeela jala linnee iddootti cubbuu keenyas dhiqannee qulqulloofneetti tokkoomnuudha. Kanaafuu baay'ee kan walitti nu qabeef nu sassaabeedha. Kanaafuu baay'ee gaariidha. Haga ammaatti jiraanneerraa safuun duraattis waaqayyootti nu fafsiisaa jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Obbo Abbayyaaf Obbo Abbashuutti hin deebi'a. Egaa jarri kunoo kabaja guddaa isiniif qaban gahee isin mana keessatti akka abbaa manaa jabaatti baatan dirqama keessan hundaaf dhugaa baatii guddaa isinii dhiyeessaa jiru. Gama keessaniin yeroo hundumaayyuu abbaa manaa jabaa duuba haadha manaa jabduutu jira jedhamee dubbatama. Isa duraa isin walii keessanii wajjin wal jabeessaa turtanii ergasii immoo waaqayyo namoota laphee keessanitti dhiyoo jiran isinii kenne gaheen isaanii maali? Jireenya maatii keessanii kan akka kanatti ulfina waaqayyo barbaadu keessatti qabanii turuu keessatti ga'een aadde caaltuu fi aadde muluu guddataa maali hireen isaanii waan jettan qabdu sanaan ol qabsiiftanii? Namni mana qophaa dhaabbachuu hin danda'u. Haati manaaf abbaan manaa walii galanii jenna. Kan isa duuba dhufu salphaadha. Kanaaf kaayyoo nuyi baafnu keessatti waan nuyi hojjechuuf yaadnu keessatti isaan yeroo hundaayyuu deeggartoota keenya. Faayidaa isaa hubataniiru, haala keenya hubataniiru, isumarraa ka'anii nu deeggaraa turan. Yommuu gara bara 1998 sagantaan kun mana keenyatti kan jalqaban. Yommuu yaada kana kaafnu nu duukaa jiru. Hubataniiru tarkaanfii keenya waan ta'eef haala nu ijoollee guddifnu keessatti sooruun isaa ta'u, barsiisuus haa ta'u, barsiisa kan barnoota biyya lafaa jechuudha. Hojii hafuuraa irratti nu deeggaru, nu waaqeffatu. Ijoollee keenyaafis fakkeenya ta'u, fakkeenya
waan ta'u nu duukaa bu'anii tumsanii isa kanaan itti ijoolleen keenya nu warra abbaa manaa fi haadha manaa duukaa bu'anii haala kanaan mudachuu danda'an. Haalli isaan ittiin haasa'an, haalli isaan ittiin hojii isaanii hojjetan, haalli isaan ittiin barnoota isaanii baratan, haalli isaan ittiin tajaajila waaqayyoo amma keessa seenanii faarfannaan haa ta'u barsiisuun haa ta'u amma waldaatti illee ija jabeenya guddaa qabu amma isaan waldaatti barumsa sanbataa kanas hin barsiisu waltajjii irra baanii tajaajilu inni sun waltajjii waaqayyoo mana keenya sana keessatti uumerraa argame mana keenya keessatti tokkoffaa macaafa qulqulluu walii wajjin dubbifannaa qayyabannaa inni immoo burqaa hundumaati. Ergaan waaqayyoo macaafa qulqulluu argannu burqaa hundumaati. Jajjabina sii laata, cimina sii laata, hubannoo sii laata, nagaa manatti akka tasgabbaa godha. Namni cubbuu hojjechuuf yaadullee gaafa ergaa waaqayyoo sana dubbisanii fi sammuu isaa keessaa haqaa jechuudha. Hafuura qulqulluu isa to'ate jechuudha. Hafuurri qulqulluun kan sammuu keenya to'achuu danda'u yooni fedhii qabaannee heeyyamamne isaa wanni taaneef. Kanaaf tokkoffaan macaafa qulqulluu wajjin dubbifanna. Lammata immoo kadhannaa walii ni qaba. Kadhannaan jira sagantaa isaarratti. Faarfannaan jira. Waaqa dura kan kaannus torbee sanaaf waaqa dura kan kaannu namooti nu kadhadhaa jiran hedduu jiru. Kan ittiin gaddaramanis jiru. Kan hojii itti argatan jiru kadhannaa keenyaan. Isaan har'aas ittiin argamne malee isaanota dhugaa ba'aniiti. Kan ijoollee keenya ala jechuudha. Hojii barbaacha dhufanii walakkaa waggaafaa ji'a 5 ji'a 6 bira turanii kadhannee fi hojiirra bobba'anii hamma ammaatti waldaanuma miseensa adventistii illee utuu hin ta'in hamma ammaatti sagantaa sana kan akka raajitu kaasanii odeessan baay'eedha. Kanaaf sagantaan sun waaqayyo mana keenya keessatti akka argamu qofatu hin ta'in akka nu eebbisu nagaan mana keenya keessa akka qubatu nu godha. Walii wajjin jireenyi keenya faayidaa baay'ee qaba. Tokkoffaa qusannoodhaan akka jiraannu nu godha. Nuyi iddoo biraaf hin deemiti amma dhaabbata adda addaa banneerra gara 3-4 banneerra. Isa qarshii isaa rufi inni baay'ee nu gaafata. Qusannoodha. Firiijii lamatu fayyadamuun dura jiru tokko fayyadamuun soofaa lamatu fayyadamuun dura jiru tokko fayyadamuun televezyiinii lama fayyadamuun dura jiru televezyiinii tokko fayyadamuun qusannaadha. Gara cidha keenyaatti yoo deebine illee hangaa cidha tokko bahuti cidha lamaaf bahe. Isumarraa qabee namni waan baay'ee irraa barachuu danda'a kanarraa waan ta'eef kana keessatti immoo yeroo hundaa nus itti mari'annee cimsinee gara isaaniitti dhiyeessina isaanis nu mormanii nu wajjin tarkaanfatu. Kanaaf ijoollee isaaniif haadharraa waan barbaadamu nuyi amma ijoollee durbaati baay'een ijoollee keenyaa ijoollee durbaati haadharraa waan barbaadamu lachuu hin guutuuf waan ijoolleedhaaf barbaachisu yeroo hundaa hin guutuuf miindaa isaanii illee hin gaafannu. Miindaa isaaniitiin ijoollee isaanii ofii isaaniitiif amma kana miti. Ijoollee isaaniitiif miindaa isaanii waan isaan barbaadan waan isaan itti matan guutuu fi kanaaf ijoolleen keenya gammachuudhaan akka isaan jiraatan gochuu keessatti qooda cimaa kan qabani muluu fi caaltuudha. Kanaaf haati hundumtuu akkas ta'anii abbaa manaa fi haati manaa hundumtuu akkas walii galan kan 4 ta'anii jiraatan yoo dhibaman illee 2 ta'anii immoo jiraatan keessatti ijoollee isaaniif haadhaaf abbaadhaaf fakkeenya yoo ta'anii ijoolleen akkuma ijoollee keenya kana ifitti faadeema. Isheen duraa meetiin amma digirii qabdi warri lamaan ta'anii jiran immoo yuunivarsiitii galanii yuunivarsiitii barachaa jiru. Warri ta'anis immoo barumsa isaaniitti cimoodha. Ijoollee kana keessa waaqayyoo isa gara fuulduratti ta'uun beeku waaqayyo nu gargaaru malee akkama haala keessa jiranitti hundumtuu yuunivarsiitiin galuu yaada. Sana keessatti warri haadha manaa keenya qooda qabu. Nuyi akkuma luba manaatti akka luba macaafa qulqulluun jedhama akkuma luba manaatti nuyi dura bu'aa taanu malee otoo isaan wajjin hin tarkaanfanne ta'e otoo isaan dugda duuba goranii gargaarsa nu laanne ta'eeti jeequmsa dhalataa jeequmsa keessatti immoo guddinni ijoollee akka hin taane ta'a. Garuu har'a tokko ta'anii hamma kana walii wajjin asirra gahuu keenyaaf qooda guddaa qabu. Isaan qoba miti. Ijoollee keenya baay'ee galateeffanna. Nu dhaga'anii nu fayyadamanii mana waaqayyootti tajaajilaa deddeebi'aa barumsa isaanii seeraan abbootiin keenya kan nu rakkataniiru nu immoo kana hojiitti jijjiiruu qabna jedhanii nu wajjin dhaabachuu isaaniif ijoolleen keenya mataan isaanii galata barbaadu. Waaqaa gaditti jechuu kooti. Hunduma isaa galata kan fudhatu waaqayyoodha. Ijoollee keenyas haadha manaa keenyas waaqayyo isaanii eebbisu ammayyuu waaqayyo jireenya isaanii keessatti isaanii wajjin haa ta'u kan jedhu yaadan qaba.
Galatooma daqiiqaa lama kan hin caalle carraa sinii kenna daqiiqaa tokko maatiin kun dhaamsa sinii dhaaman akka dabarsaniif yeroon keenya sa'aatii tokko qofa waan ta'eef obbo Abbayyaa. Egaa wal wajjin abbashuudhaan. Obbo Abbashuu, I'm sorry. Atis dogoggoruu jalqabdee jetanii jireenya keenya jireenya waliin kana duuba maaltu jira yoo jenne waaqayyotu jira. Durumaan dursee ulaagaa keenya keessatti yommuu gaa'elaa fi deemu inni tokko nama waaqayyoo hin beeku ofitti fiduudha. Waaqayyo nu eebbisee lachuun isaanii kan waaqayyoo hin beekan ta'anii gara keenya dhufuun isaanii bu'aa guddaa qaba jedhee yaada. Utuu waaqayyoon hin beekan ta'e isaan calqabuma qabeetu waaqayyoon hin beekan ta'eeti haala kana wajjin jiraanne jedhee hin yaadu. Kanarratti egaa isaan sagalee waaqayyoo waan beekaniif nurraa nu ilaalanis akkuma dura kaasaa turan waa'ee keenyattis waan gaddaniif wal fakkaachuu keenya addaan ba'uu akka hin dandeenyes waan beekanitti fufaniif sadarkaa kanarra geenyeerra. Inni kan biraani nuyi hin qayyabachiifnes ijoollee keenya karaa barumsaas hin hordofnu. Isaan hojjettuutti namanan halkan ka'anii yommuu isaan galaa adda addaa hidhanii fi yeroodhaan ba'anii mana barumsaa dhaqanii yommuu isaan galanis simatanii fedhii ijoollee keenyaa guutuudhaan akka ijoolleen keenya sadarkaa kanarratti argaman kan godhe isaaniidha. Barumsa qofaadhaan hin jiraatan nyaati hin barbaachisaa, kunuunsi hin barbaachisaa, wayyaan hin barbaachisaa, waan adda addaa barbaachisaa. Kan hundumaa guutuudhaan duuba dhaabachuudhaan tumsa guddaa qabu. Nus immoo egaa waan mana keessatti barbaachisu waaqayyoon galannaa gahu malee ijoollee keenya irratti wanti hir'ate hin jiru. Sagalee waaqayyoo beekuurraa jalqabee ijoollee keenyaaf waaqayyo waan hundumaa guuteera karaa keenyaan jechuudha. Kana immoo waaqayyo nu gargaaree naannus guunneerraaf. Kanaaf ijoolleen keenya isaan hundi mataan isaanii eeyyamamoo ta'anii waliin deemuu, waliin galuu, waliin nyaachuu, waan qaban waliin hirmaachuu akka keenya ta'anii jiraachuu irratti mana waaqayyoo waliin naquu, waliin galuu, waliin faarfachuu irratti kan hundumaa wal danda'anii waliin jiraachuu isaanii isaanis galateeffachuun barbaada waan guddaadha. Asirratti waa tokko tuqinii hin darbu. Yeroo tokko miidiyaatti dhiyaannee turre yeroo miidiyaatti dhiyaannu sana boorsaan keenya tokko qarshiin keenya tokko waliin jiraannaa qabeenyi nama hin dursu nama waaqayyo bifa isaatiin uumetu qabeenya dursa. Kanaaf nuyi qabeenyi wal lolchiisu isa jedhurraa ka'ee Jimmaa baadiyyaa keessa kan jiru tokko sababa dhaalaatiin kan adda ba'an ijoolleen shan abbaa faatii dhabamnaan kan adda ba'an miidiyaa irraa waa'ee keenya dhaga'anii isa mana murtiitti wal geessan dhiisanii walitti deebi'anii araaramanii seeraan qabeenya abbaa isaanii fi haadha isaanii qooddatanii waliin jiraachuu danda'an. Kan immoo gaafa ani deemu atabbashuudha jedhee na gaafate. Jedhe abbayyaa obboleessa qabdaa? Isin galata guddaa nurraa qabdu. Miidiyaa irraa waa'ee keessan dhageenan quxisuuta koo warra quxisuu obbolaa koo walitti qabeen mari'adhe wal dhabnee turree walitti deebinee waliin jiraachaa jirra. Kanaafuu isin affeeruun qaba jedhee nu affeere sababa keenyaa fi nama baay'eetu walitti deebi'ee maatii isaa ijaarratee kan diigame ijaarratee jiraachaa jira waan ta'eef inni kun barumsa guddaa ta'a yaada. Ijoolleen keenyas immoo akkuma hangafaatti utuu kanarratti yaada kennanis gaariidha. Baay'ee gaariidha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa yeroon keenya baay'ee waan nu daangesseef haga kana hunda deemuu hin dandeenyu. Garuu hawwii maatii kanaaf qabdan daqiiqaa tokko isiniif hin kenna. Sirraan jalqabaa maayikiin akkuma kana deema jechuudha. Waan hawwitaniif daqiiqaa tokko fayyadamtanii maatii kana biraan nu gahuu dandeessu. Sirraa jalqabeera. Waaqayyo karaa guddaa nu fideera. Nunis akkuma kanatti akka sassaabamnuufis waaqayyo gahee guddaa taphateera. Taansii damuu warroota keenya ammas akkuma kanatti nu fidee nu milkeessee isaanis gaa'ela keenya ilaalanii akkasuma mana gaarii dhaabbannee mana waaqayyoon waaqeffatu dhaabbannee immoo maatii keenya gammachiisuu akka dandeenyu iddoo gaarii geenye isaanis iddoo gaarii ga'anii ilaaluuf hawwiin koo sadha. Waaqayyoof galannaa ta'u.
Thank you. Waaqayyo si eebbisu. Dargaggeessa ollaa koo jirurraan jalqaba utuu achi hin darbini. Okay. Hawwii jaalala waan qabdanii fi duraan dursee maqaan koo Fiqiruu Fayyisaan jedhama. Isa yeroo kana nu laateef immoo Waaqayyoon guddaa galateeffanna. Itti fufee immoo Abbayyaaf Abbashuu jechuun yaa nama seenaan isaanii baay'ee beekamaa ta'e namoota baay'ee jaallatamoo ta'an namoota rakkataa namoota baay'ee kan gargaaranii anaanis illee akkasuma na gargaaranii sadarkaa kana yeroo kanarraa kan nagaan isaaniidha. Dabalatee akka abbaattis akka haadhaattis na gargaaranii na wajjin ta'anii sadarkaa kana na geessanii waan ta'eef baay'een kabajaa baay'een jaalladhaa galatoomaa jechuu barbaada. Waaqayyo si eebbisu. Simboonee Abbayyaan jedhama. Maatii kana keessatti dhaladhee guddachuu kootiif ani baay'een gammada maaliiftu jettee yeroo kanatti akkas baay'atanii wajjin wal danda'anii jiraachuu jechuun waan guddaadha. Maatii kana keessatti jiraadhees dammoo gara fuulduraatti maatii koo yeroo dhaabbadhu akkamittiin akka maatii koo gaggeessuu danda'u isaanirraa akka qaalii Waaqayyoo jedhuttis wal danda'aa jedhana. Maatii kanarraa waan tokko waan guddaa kan barachuu dandeenyu wal danda'ummaan akka jiru. Akkuma namni bifisaa adda adda ta'ee fakkiinsaa adda adda ta'ee amallisaas adda addadha. Amallisaas adda adda yoo ta'e immoo yaadisaas adda adda ta'a walii galuu dhiisuun jiraachuu danda'a. Garuu sana keessatti nuuni Waaqayyoos nu gargaaree wal dandeenyee wajjin taanee Abbayyaaf Abbashuurraa immoo kan barannee nuunis walii yaadaa walii wajjin adeemuu danda'u keenyatti Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Kun hundumtu waan ta'e immoo maqaa Waaqayyoo waan nu gidduutti argamedha jechuun akkuma jedhamee sagantaa jimaata galgalaa sanbata charchii wajjin deemnee wajjin tajaajiluu keenya wajjin waaqeffachuun keenya Waaqayyoon gidduutti argame immoo yabalaxa dandeettii akka nu laatu waan nu gargaarii fi Waaqayyoon guddaan galateeffadha jechuudha. Amiin. Waaqayyo si eebbisu. Thank you eebbifame. Anummoo maqaan koo Sirraa Abbayyaa jedhama. Kan Abbayyaa mucaa sadaffaadha. Ani maatii kana keessatti dhalachuu koo fi baay'een gammada. Maatiin tokko wajjin jiraachuu kan hin dandeenye irratti nuni lama taanee wajjin jiraanna. Waaqayyo irraa kan ka'edha kun kan ta'u. Waaqayyo guddaa galateeffachuun barbaada. Nuni ijoollee yeroo turre seenaa isaanii dhagaa guddanne kitaaba kun mixxinfachuun sarraan kan keedamu sirriitti baranneerraa isaanii baruu dandeenyeerra. Kanaaf Waaqayyo guddaa galateeffannaa. Xinnoorraan kaanee dammoo ammas guddannee maatiitiin baay'annee kanarratti ga'uu waan dandeenyeefis Waaqayyo guddaa galateeffannaa. Waaqayyo isaan eebbisuu sin jaallannaa jechuun barbaada. Thank you. Waaqayyo si eebbisu. Abbashuun jedhama. Mucaa Abbashuu isa lammaffaati. Ishee lammaffaati. Jechuun baay'ee nama dhiba. Isaaniin yeroo waamuyyuu lamaan isaaniiyyuu abbaa koo jedhee waamama. Maqaa guutummaa isaaniitiin iyyuu waamuun baay'ee natti ulfaata. Ijoollummaa koo jalqabee waa'ee isaanii dhagaan guddadhee yeroo amma immoo kitaaba kun ba'ee dubbisu immoo baay'ee waan guddaa isaanirraa baradheera. Jechuunis waan xinnoorraa ka'anii waan omaa tun qabaatiin sarraa ka'anii nama akkatti guddatee waan gaariirra ga'ee akkatti maatii hamma kana ga'u qabachuu danda'u baay'ee isaanirraa baradheera. Innaa baay'ee akka jaalladhuuni abbaa koo ta'uu isaaniitiif immoo baay'ee akka gammade isaanittiin ibsuu barbaada jechuudha. Galatoomaa. Thank you. Waaqayyo si eebbisu. An maqaan koo Sifnaaf Abbayyaa jedhama. Kan Abbayyaa isheedhuma mucaa yookaan immoo mucaa afuraffaasaati. Ani maatii kanatti baay'een dinqisiifadha. Waaqayyoonis immoo maatii kanatti akka dhaladhu waan godheef baay'een galateeffadha. Baay'ee nama dhiba waa'een maatiin kun yeroo hundaa baay'ee nama dhibanna. Waaqayyoon immoo amma kana maatii lama wajjin qabee har'a iddoo jirrutti akka geenyuuf waan nu godheef guddiseen galateeffadha. Waa'ee tokko nurratti hir'isanii hin beekanii waan nu barbaachisu hundumaa nu laatu. Isaafis baay'ee galateeffadha. Maatii koo baay'een isiniin jaalladha. Umurii dheeraa isiniif haa laatu. Galatoomaa. Waaqayyoonis isin haa eebbisu. Waaqayyoon guddaa godhin galateeffadha. Ameen. Ameen. Thank you. Waaqayyo si haa eebbisu.
Ani maqaan koo Ifnaaf Abbashuun jedhama. Kan Abbashuu ishee sadaffaa mucaadha. Ani isaanii yeroo hundaa waan barbaannu nu guutu. Isaan immoo waan barbaannu hundumaa nu guutu. Akkasumas nu jaallatu. Kanaaf Waaqayyo guddaa baay'ee galateeffadha. Ameen. Waaqayyo si haa eebbisu. Gara meetii fi maatii isheetti sin deebina. Thank you. Maqaan koo Beekam Abbashuun jedhama. Kan Abbashuu arfaffaa mucaadha. Ani isaan irratti kan baradhu tokkoffaa wal gargaaru, lammaffaa wal jaallachuu, sadaffaa Waaqayyo oliin waaqeffachuu, arfaffaa immoo wal kabaju. Baay'eedha ammi kuniyyuu. Thank you. Eebbifamii Waaqayyo si haa guddisu. Maqaan koo Kiiraajin jedhama. Kan niitii Abbayyaa mucaadha. Tokkoffaa mucaadha. Ani maatii koorraa waan baay'ee baradheera. Duraan dursee Waaqayyotti amanuu, wal mari'achuu, waan gadheerraa ofiin akkamittiin eeguu akka dandeenyu waan baay'ee isaanirraa barachuu danda'eera. Isaan nan jaalladha. Waaqayyoon umurii dheeraa isiniifas haa kennu jedha. Waaqayyoon baay'inaan galateeffadha. Thank you. Galatoomii meetiin akka carraati hangafa maatiin kun hunduu yoo ati karaa dogongoraarra deemte karaa makee hordofuuf carraa qabu. Isin immoo Waaqayyo si milkeessee karaa gaarii itti agarsiisaa jirta. So kun warra kaaniif barumsa inni qabus dabalate. Galatoomii baay'iseeti. Baay'isi galatoomii. Obbolaa koo wajjiniin baay'ee mari'annaa warra na booddee sin boofnaanii keessumaa isaanii guddataniiru yuunivarsiitiis galaniiru. Anarraa waan baratan waan baay'ee qabu. Fakkeenyas nan ta'a fedhee yaada. Isaanis natti immoo naan mariisisu waan baay'ee isaa jechuudha. Ifatti haasofna waan ta'eef anis immoo akkaataatti guddadhe akkasittidha maatii koo mari'adhee abaluu nama akkasii na gaafachaa rakkamii gaa'elaaf hin ta'a irratti naa karadhaa jedheen waliin mari'achaan keessa darbee haala akkasiirra ga'ee inni abbaa manaan koo Darbaachoo Mazgabuun baay'ee abbaa manaa gaarii ijoollee isaatiif immoo abbaa gaariidha. Waaqayyo fedha isaa ta'ee abbaa manaa gaarii naa laateera. Filannoon koo iddoo gaariitti yoo na kuffiseeyyuu fedha Waaqayyo waan ta'eefidha. Kanarratti Waaqayyoon guddiseen galateeffadha. Itti dabalatammoo kan na gargaare gargaarsa isaaniidha. Gorsa isaanii na bukkee dhaabatanii akkasitiin deemii asiin galee asii yoo deemtee karaan taanedha. Isin immoo yoo deemte immoo karaa gaariidha jedhanii na gorsaana guddisanii ani immoo sarraan bu'aan argadhe waan hin qabuuf ijoollee warra na dudduuba jiran ijoollee koo dabalatee obbolaa koo dabalee baay'een gorsaa baay'ee walitti sinnaa baay'ee jechuudha. Jechuun wanti ni gudditti wanti dhokataan hin jiru waan hundumaa nan gorsaa ittan himaa haala akkasiitiin deema maatiidhaan mari'adhaa wanti rakkisaa yoo jiraatillee aanaan mari'adhaa natti himaa Waaqayyoon immoo irratti kadhadhaa keessumaa immoo waa'ee gaa'elaa Waaqayyoon irratti kadhatan malee hin ta'u. Iddoon taanitti nama kuffisaati garuu fedhi Waaqayyo yoo keessa jiraate wanta milkaa'ee ta'a isa jedhu irratti baay'ee ni haasofna. Egaa Abbayyaaf Abbashuu muluu caaltu baay'een jaalladha umurii dheeraa isaaniif haa kennuu jedha. Ulfaadhaa akkuma dubbatame baay'ee haasofneerra dhugaa waa'ee Abbayyaaf Abbashuu fi maatii isaanii oguma dubbachuuf haasofneef yeroo gabaabaa kana keessatti xumuruun baay'ee ulfaata. Ta'uyyuu dhugaa dubbachuuf barumsa guddaa irraa arganneerra. Not only academically yookiin immoo waa'ee barumsa duwwaa sadarkaa barumsa isaanii sadarkaa maastarsii an baratanii ijoollee amma kana barsiisanii deemuu duwwaa ta'uu hin ta'in haala seeraaf jiraatanii namoonni haalatti jiraatan namoonni haalatti kadhannaa kadhatan haalatti Waaqayyootti maxxananii deeman haalatti jireenya itti gaggeeffatan waan adda addaa irratti mudata adda addaa irratti illee qormaata adda addaa irratti illee gorsa isaan namaaf kennan cimaadha.
fakkeenya guddaa ta'uu danda'u. Amma kitaaba kanarratti illee waan isaan barreessan wanta ciccimaatu jijjira. Akkuma arguuf yaaletti amma seenaa adda addaa abbootii gaggaafatanii lammii adda addaa baasanii fira adda addaallee irraa argamuu akka danda'u hubadheerani. Maaliif amma qomoo 13 namni waamee iyyuu dubbatu hin jiru har'a. Isaan hanga qomoo 13 deemanii sadarkaa kanaan waamuu danda'aniiru. Dalgammoo 13 keessaa iyyuu 12ffaa isaa ta'u 14ffaa irratti isaa ta'u qomoo jiru irratti dalgammoo amma 8tti deemaniiru. Kuni baay'ee ulfaataadha. Eenyuunti keenya iyyuu amma qomoo koo nama dubbaddu ta'e amma ta'e deemuu danda'a tarii. Garuu dalga keessa galee galuu dhiisuu danda'a. Kun immoo maal inni odeeffannoo jaarsota nama abbootii keenya irraatii fudhatanii haan isaan barreessan barumsaaf ergaa guddaa dabarsa ijoollee guddattuuf. Kanaaf haala isaan amma ergaa isaan dabarsan waan guddaadha jedheen fudhadhaa. Dabalee akkas nutis maatiin keenya anamma isheen haati manaa koo abbayyaaf abbashuu irraa yookiin immoo maatii kanarraa waan baay'ee baratteetti hin arga. Maaliif haala jireenyatti gaggeeffamu waan addaddummaa irratti haala namoota faana jiraatamu namoota adda addaa faana haala jireenya gaggeeffamu haala qusannaa haala yaada ittiin jiraatamu tokko tokko ani nuti barumsa isaanirraa furanne guddaadha. Dabalee immoo isaan ciminas namaa ta'u gorsaanis yaadaanis nama suphuu jechaadha. Yeroo hunda gorsa isaan nu kennan nu jolaan badu. Kanaaf ijoolleen keenya illee hankoollee mataansaa ijoolleen qosadan qixa isaan ijoollee isaan guddatanii guddataa jiru. Waldaa wajjin deemuu, wajjin waaqeffatu, wajjin baratu, mana barumsaa tokkotti baratu, waldaa tokkotti waaqeffatu. Kun immoo carraa guddaadha yaada. Kanas immoo na gargaare waaqayyoodha. Maatii kosan gargaare waaqayyoodha. Meetiin haati manaa koo waan baay'ee baratteetti isaanirra. Jireenya koo irratti illee guddina milkaa'ina maatii kootiif illee kontribuushinii guddaa godhaniiru fudhadhaa. Kanaaf immoo waaqayyo isaanaa eebbisu. Umurii dheeraa isaaniif haa kennu. Maatiin kun eenyuyyuu utuu irraa hin cabiin yeroo dheeraa akkasuma babal'atanii kana caalaa babal'atanii akka dagaagan waaqayyoon kadhadhaa fi eeyamsa kootis eeyamsa umaatii galatooma. Thank you. Ulfaadhu baay'ee si galateeffannaa. Daqiiqaa tokko isinii kenna. Finneerra yeroo keenya darbaa fayyadamaa irra. Daqiiqaa tokko akka dhaamsa dhumaa dhaamtaniif carraa isinii kenneera. Obbo Abbayyaa, Aadde Muluu, Obbo Abbashuu, Aadde Caaltuu. Haa ta'u namooti baay'een kun akkamitti danda'amee gaaffii jirtu nu rakkisa. Akkamittiinitu namni lakkuu lama ta'anii dhalatanii bakka adda addaatti nagarra garuu hamma waggaa 62 gaanitti hamma umurii kanaatti namoota wal faana agarree hin beeknu. Isin bakka deemtan hundumaatti wal faana isin agarraa. Maal kun maalirraa dhufee kan nu gaafatanii namoota baay'eedha. Itti dabalayyuu immoo seenaa keessan kana ummati gar biraan irraa barachuu akka danda'uuf waa tokko utuu yaaltanii utuu barreessitanii gaaffii jirutti baay'ataa ture. Bara 1978 ani digiriidhaan eebbifame jalqabee miidiyaa irratti amma 2002tti yeroo ijuudhaaf dhiyaanneerra. Isa irratti kan nu arganis kana kitaabaan barreessaa kaa'aa nuun jedhan. Amma waan nuyi har'a asitti taasifne waan xiqqoodha. Eega dhalanne qabee rakkooleen nu mudatan baay'ee hedduudha. Isa tokko asitti kaasuu hin dandeenye. Isa kana gaaffii warri gaazexeessotaa nu gaafatan namoota nu gaafataniif jechaaf kitaaba afaan Oromootii fi afaan Amaariffaan barreessine bitootessa 27 baruma kana galma aadaa Oromootti eebbisime. Kun deebii uummati nu gaafachaa ture. Maal fedhiin keessan maalidha nu gaafachaa tureef deebii
taa'inni yaadna waan ta'eef kitaaba keenya kan nuuf dubbisan kitaaba keenya kana keessatti waan baay'ee hammatamee jira. Isa keessatti garuu gaaffiin nu rakkisaa ture nuunis amma akkamittiin ta'uu danda'a. Haati manaa bakka adda addaa dhufanii akkamittiin ta'u isin jireenya mataa keessan illee hin dhaabbattanii kan jedhanii karaa adda addaa isaaniin caqacaqaa turan illee jiru. Annama dhibu. Piraayivesii keessanii eeggattanii isin maaltu isin rakkisa jedhanii karaa adda addaa illee taasisaa turan. Isa kanarratti isaaniin baay'ee galateeffannaa. Seexanni karaa adda addaa nu qoraa turte inni ishee ittiin qorumsa jalqabdee ittiin rukutamte immoo isa kanaadha. Isa kana egaa yeroo itti abbaa manaa fi haati manaallee wajjin hafuu mitiiti. Waggaa tokko 2-3 illee wajjin jiraachuu dadhabanitti maatiin 2 walfaana akka maatii tokkotti jiraachuunsa kana waaqayyotu godhee namoota kanaaf har'a deebii ta'anii yaada. Namoota nu gaafachaa turan. Tokkoffaa kitaaba keenya keessatti dubbisanii akkamittiin akka danda'amu icciitii isa keessa argatu. Icciitiin isaa maal yoo jedhame waaqayyoon beekuudha. Waaqayyoon mana ofiitti dagaagsuudha. Isa kanaaf nuyi amma har'aatti waaqayyoon nu wajjin jiraateera. Kadhannee waaqayyo irraa dhabnee hin beeknu waan baay'ee kadhannee irraa arganneerra. Kanaan sechitti waan sirraa arganne hin qabne waaqayyoon waan caqacaqnu hin qabnu garuu umurii keenya keessatti ijoollee keenya bakkaan akka gaannutti waaqayyo umurii dheeraa akkuma ijoolleen keenya sirna nu jedhanii umurii dheeraa nu laatee ijoollee keenya bakka isaan gaan isa dhuma bareedaa akka arguu dandeenyuu fi waaqayyoon waa gargaaru. Isaan warra kaanis immoo qabeenyaan hin darba, hangoon hin darba, lafarratti beekamuun hin darba, kan hin dabarre waaqayyo waan ta'eef waaqayyoon yoo fudhatanii waaqayyo mana isaanii keessatti nagaa buusa, tasgabbii buusa. Isa kanaaf waa isa lafarraa dhiisanii waa'ee waaqayyootu yaadanii isa lafarratti iyyuu gammachuu qabu. Kanaaf waaqayyoon adursan waan dhumaa keessatti kan jedhu yaadan qaba. Waaqayyo si haa eebbisu. Adde Mullu waan dhumaa ergaa gabaabaa yoo qabaate. Anis waaqayyo waaqa koo guddisee nan galateeffadha. Haati manaaf abbaan manaa yeroo walii wajjin jiraachuu dadhabanitti waaqayyoon nuun immoo afur godhee walii mana tokko keessa waa hundumaa akkuma sila dubbatame kan nu jiraachise waaqayyoodha. Kanaaf namootaaf waan hin dabarsu mana keessan keessa waaqayyoo yoo dursitan qabeenya mini waan hundumaatu hin ta'in waaqayyoon yoo mana keenya keessatti yeroo hundaa ganamaaf galgala boonye yoo waaqayyo keenya karanne waaqayyo nu jiraachisuu hin danda'a. Kan kana godhe waaqayyoodha. Gooftaatu mana keenya keessa jiraa fi nus amma kana walii wajjin deemuu dandeenya. Kanaaf waaqayyoon guddaa hin galateeffadha. Kanaaf hundumtuu kan dursu qabeenyaa waan biyya lafaatu hin ta'in waaqayyoo dursuu macaafa mana isaanii keessatti dubbifachuu yeroo waaqayyoof kennu kana waan jedhu barbaadu. Kanaaf waaqayyoon guddaan galateeffadha. Galatooma. Waaqayyo si haa eebbisu. Daqiiqaa tokkoon isinii kenna obbo Abbashuu. Egaa walii wajjin jiraanne sadarkaa kanarra gahuu kan dandeessise jechuun wallaansoo cichoomina keessa dabarre milkaa'inatti ce'uu kan dandeenyeef sababa waaqayyoon nu duuba jiruufi. Waaqayyo ogummaan jaallataa, waaqayyo beekumsa jaallataa. Akkuma maatiitti haati manoota keenyaas barumsa olaanaa waan qabaniif nus barumsa waan qabnuuf isa dhalootaan qabannee dhalanne qofatu hin taane isaan wal cimsinee wal tumsinee haala gaariidhaan waan seexanni nutti fiddullee cabsinee keessa baane karaa dhaabbata dhuunfaa dhaabbachuunis ta'e karaa walii wajjin jiraachuu cabsinee keessa baane sadarkaa kanarra gahuu kan dandeenye waan waaqayyoo mana keenya keessatti mul'ateefi. Kanaafuu obboleessi koo Abbayyaan amma kaaseera wanti nuyi keessa dabarre barumsa biyya lafaaf ta'uu danda'u kitaabicha irratti tuqameera. Yeroo gabaabina yeroo irraan kan ka'e wal fakkeenyaa fi walii wajjin jireenya keenya irraa muudannoon nu qaqqaban baay'een hin tuqamne. Tokko lamallee hin tuqamne muudannoon nu qunnaman baay'eedha. Akka gaariittis ta'e akka gadheetti kan nu qunnaman baay'eedha. Kanaafuu namni kitaaba kana dubbise waan baay'ee irraa barata waan ta'eef
an akka yaada kootiitti kitaabi kun mana tokko galatu hin taane tokko namaa keessa ijoollee keenya dabalate tokko namaa harka galuu kan qabu irraa kan baratamu keessumaayyuu waaqayyoon dursuun kan irraa hubatamu waan ta'eef an hawwiin koo ijoolleen keenyas namooti sagalee kana dhaga'anis kanarraa baratanii walii wajjin jiraachuu ulfina waaqayyoof kennu barachuu akka danda'aniif kitaabi kun akka harka isaanii galuun hawu. Kana keessatti immoo waaqayyo hanga ammaatti kan nu wajjin taa'e hunduma keenyaa wajjin ture biyya lafaa kana dabarree jireenya waaqarraa irratti wal arguu akka dandeenyuuf immoo waaqayyo nu gargaaru. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu adda caaltu. Ishee akkuma dubbatamee seenaan barreeffame kuni waan riyaalitii waanuma jiraatamaa turedha. Waan qabatamaadha malee waan babbareechuuf itti daddabalame tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Kanaaf mata dureen kennameefillee abbashuuf abbayyaan chaalenjii lafatti dhalatan irraa eegalanii hariiroo gaa'ilaa keessas yeroo seenan hojii gaafa hojjetan mata dureen kuniin ibsaa jechuudha. Dhuguma wallaansoo baay'ee keessa ba'anii guddina isaaniirraa ka'anii guddatanii baratanii hojii qabatanii hojii uummatanii walumaan mari'ataa maatii dhaabbatanii waliin immoo akkamitti maatii tokkoomsinee jiraachisna kan jedhuun Yesuus Kiristoosiin giddugaleessa godhachuudhaan walitti qabanii cichoomina cimaadhaan yoo hojii hojjetanis cimina guddaadhaan hojii tokko jalqabanii duuba deebi'uun hin jiru waliin mari'atanii mo'aa deemuudha jechuudha kan isaanii kan ammaatti irraa baranne ijoolleen keenya illee kanuma irraa baratu jechuudha. Kanaaf waa jalqabanii dhiisuun hin jiru waa jalqabanii malatti barbaadanii milkaa'ina fiduu yeroo hundumaa kana irraa baranna nuti jechuudha. Kanaaf waaqayyoonni haala kanaan walitti nu qabee nu jiraachisee isaaf hagalatu jechaa hamma dhuma jireenya keenyaa hankeenya sin bareechaa kan ijoollee keenyaa sin bareechaa seenaan kun immoo seenaa dhugaadha waan ta'eef namni yoo dubbisee itti bitatee dubbisee itti fayyadame hin fayyadama. Maaliif wallaansoo biyya lafaa akkaataa itti mo'anii fi Kiristoosii wajjin immoo akkaataa itti tokko ta'anii jiraatan kan ibsu waan of keessaa qabu waan ta'eef bareedaadha kan jedhu dhaamsuma dhaamuufannidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa hamma yoonaatti Waaqayyo karaa ajaa'ibaatiin nu gargaareera. Har'a sagantaa keenya asirra goolabuuf jirra. Anis gama kootiin umurii dheeraa fayyaa guutuu isiniif haa kennu. Walii wajjin isinaa tursu isinaa eebbisu jechuun barbaada. Jaallatamuuf kabajamoo daawwattoota sagantaa keenya qophiin keenya asirra goolabamuuf jira. Ka wajjin turre maatii obbo Abbashuu Ifaa fi obbo Abbayyaa Ifaati. Amma yoonaatti sagantaa keenya kan hordofaa jirtanii eebbifamtaniitti fedheen abdii guddaa qaba. Kanaaf roga jireenyaa jalatti sagantaa biraa isinii qabannee dhiyaanna. Garuu utuu hin goolabin bitootessa 27 bara 2018 galma giddu galeessa aadaa Oromootti kitaabni wal'aansoo cichoominaa fi milkii jedhu ni eebbifama. Kan achitti wal arguu dandeenyu irraa nafinaa kaan immoo barbaadaat kitaaba kan harka keessan keessa galfadhaan jedha. Asumaan nagaatti isiniin dhaammachuu dura kan nu wajjin ture ogummaa kaameraatiin Dassaaleny Warquuf Hubat Geetaachoo sagantaa keenya miidhagsaa nu wajjin turanii gulaaluudhaan immoo Ribqaa Daani'eliif Warquu Wandimmuutu sagantaa keenya nu bareechaa jira. Isaaniinis eebbifamaa jecha turtii nu wajjin turtaniif ulfaadhaa. Kanarraa asumaan goolabne nama torbanii nu haa godhu nagaan nuuf tura.